akka mul'atan kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaadha. Biyya keessaa fi biyya alaa idil addunyaatti saniin hordoftan mara keessanuu akka jirtanitti jecha walabummaa miidiyaa Oromiyaarraa arhantana keessummaa adda addaa isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Keessummoonni xiyyaa lamaan bitaaf mirgatti naaf argaman arhantana waa'ee Oromoo fi Oromiyaa rakkoo ammaan tana biyya keessa deemaa jirtu irratti waliin kan laallu ta'a. Mariilee gartee gaafii nuti dhiyeessinu isaanis kan itti laatanii fi akkasumas Oromiyaa keessatti uummanni Oromoodhaa akkamii jiraachuu jira. Rakkoon gahaa jirtu kunoo qaama kamtuu geessaa jira kan jiru tilmaamaan hanga xumuraatti waliin kan deemnu ta'a. Kanaaf jecha duraan dursee kabajamoo jaallatamoo daawwattoota keenya egaa warreen amantaa musliimaa hordoftan baga ji'a Ramadaanaa waggaa 1440 faatiin ittiin geessin jecha maqaa kiyyaa fi maqaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin warra baranaa kan bareedduu kan bara kana hamdii bara dhufuutis abdii isiniif haa ta'u isin jecha sududaan gaa karaa sagantaa keenyaatti isin dabarsa. Tole gaa keessummoota keenya gaa warreen guyyaa irraantanaa waamicha kiyya owwaattanii hawaasa keenyaaf sagalee ta'uudhaaf beekumsa qabdan akkasumas yaada qabdan hawaasa keessaniif qooduudhaaf gara miidiyaa walabummaa Oromiyaatti affeeramtanii affeerraa keessa yeroo keessan osoo hin qusatiin nuuf argamuu keessaniif gaa baga nagaan dhuftan isin jenna. Galatoomi obsa. Anillee galatoomi isin jedha obsa. Galatoma mee duraan dursee hawaasa keenya wajjin wal barachuudhaaf miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti yeroo dheeraa gaggeessaa turte Dr. Bayaan mee hawaasa keenya wajjin wal bari yookaan daawwattoota keenya wajjin. Hayyeeka ani Bayaan Sheekoo jedhama. Kan jiraadhu as biyya Ameerikaa kana isteeta yookiin kutaa Joorjaa jedhamu jiraadha. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanallee hiriyootuma keenna waliin taanetiin rakkoo uummata keenyaa waan uummata keenya irratti ga'u dubbannaaf himnaaf iyyinaaf ka jedhuun waggaa tokko dura wal geennetiin miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanallee ijaarre gabaabamatti ani kanuma jedha. Kanarratti wanni dabaluanillee akkuma ati jette jiini Ramadaanaa bor jalqabaa. Kanaaf warra amantii Islaamaa hordofan maraaf baga keessattuu Oromoo uummata keenya Oromootii fi uummata birallee akkasuma biyya keenya jiraataniif baga ji'a Ramadaanatiin isin ga'ee jiini kun ka barakaa ka sawaaba keessaa argattan isinii haa ta'u jedhaan. Walumaanuu gaa galatoomaa akkasumas mee keessummaan keenya kalammadaattis gaa mirga irratti argama. Hawaasa keenya wajjin wal barii gara waltajjiitti gaa miidiyaa keenya affeeramtee dhufuu keessaniif galatoomaa maqaa keessan irraa jalqabaa bakka jiraattanis. Yaa galatoomi obbo Obsa lammii Oromiyaati. Maqaan kiyya sanuma ka jiraadhu asuma garuma kana warra amantii musliima hordofuuf baga Ramadaan sana hin ga'e jedha. Kanuma galatoom. Galatuma gaa obbo Lammii akkasumas Dr. Bayaan meegaa hawaasni keenya arrantanaa keessattuu haala Oromiyaan keessa jirtuu fi haala Itoophiyaan keessa jirtuu arrantanaa guutumattuu yaadota rakkoo walxaxaa ammaan tana biyya keessa deemaa jiru irratti fuulleeffannee gaaffilee tokko tokkoof deebisaa itti ilaalnaa yookaan itti laattan jennee abdannaa mee marii keenya kan jalqabnu sudutaa yeroo ta'u gaaffiin keenya kan duraa gaa lolli uummata Oromoo irratti daangaadhaan irratti banamaa ture ittis bamaa jiru kun lubbuu dabarteefis shiira xaxamaa jiru kana yeroo ammaan tanaa kan qe'ee fi qabeenya irraa buqqaa jiran kanaaf shiraatu xaxamaa jira kana qaama shiira xaxaa jirutu jira moo mootummaatu shiira xaxaa jira moo hawaasa yookaan warreen daangaa Oromiyaatiin naannolee biraa gara Oromiyaa daangeessantu shiira kana xaxaa yeroodhaan gara yerootti uummata irratti lola baruudhaaf shiira biraa jira jettanii ni addanii mee walumaa galatti gaaffiin kiyya kana. Hayyeeka gaaffii bareeda nu gaafatte.
lolli uummata Oromooti irratti qabaname har'a odoo hin ta'in waggaa 140 dura san durallee ta'uu hin danda'a. Wallotti san dura waggaa 400 ta'uu hin danda'a. Kuni lolli kun yoo duuchamatti ilaalle hin jenne lola mootummoota Habashaa sanii fi lola uummata Oromoo gidduu jiru jechuun hin danda'ama. Isuma santu deemee achirraa as dhufeetiin kan ammaa kanallee ka keessa jiru san sirnuma Habashaa sirnuma impaayeraa san jecha impaayera san ijaaruurraa jalqabee lolli uummata Oromoo illee ta'e saba biraallee ta'e irratti deemaa jiru santu as dhufe. Ammallee hundeen rakkoo kana warruma impaayera kana ijaaretu impaayerri kun kenna waan jedhaniif biyyi kunuu guutuu guutuutti nuhi jedhanii waan uf laalaniif achirraa ka dhufe akkasitti yoo laalle irra bareedata. Wanni tokko si yaadachiisuu barbaadu Jeneraal Taaddasee Birruu maal jedhani Itoophiyaa jechuun Amaaraa jedhan. Jechi kun dhugarraa waan fagaate miti. Dhugaadha jechuudha. Akka itti jarris laalaa jirtu Itoophiyaa ka jedhu sunu Amaaruma. Lafti sun Itoophiyaa jedhamtu sun hundumtuu teenna, ristii keenna, ka abboonni keenna nuuf qajeelchan abbaatochaachin afaan isaaniitiin jechuun yaaqannulleen agarja akkasitti fudhatu. Ummata achirra jiru san illee immoo akkuma waan ummanni sun argite lafa san irra qubate lafa san irra taa'etumaan argite isaan tajaajiluuf taa'etti malee akka qixa isaanitti illee waan hin laalle tokko akkasitti waan laalaniif mootummoonni Habashoota kun wal duraa duubaan yoo dhufaniitiin jedhanillee ummata kana akkaataa isaan itti bulchaa turan hundi kennayyuu kan beeynu. Kanarraa kaka'ee argitee ajjechan lolli uummata Oromooti irratti dhaabatee hin beeku takku impaayera san keessatti. Meeka ammaa kana dhiifnee ka sirna wayyaanee sanillee yoo laallu taate sirna wayyaanee san keessatti illee ummanni keenna buqqaatuma ture. Ummata keenna ka naannoo Sumaaleetii buqqa'e ka miliyoona hanqatullee 600,000 akkanaa akka ta'utu buqqa'e bakka bakkatti qubatee Hadaamaas ta'ee naannoo Finfinneetitti illee qubatameetiin jiraata. Sunillee buqqiinsi kunillee ka dhufeetiin jechuun shiruma mootummaan wayyaanee sun mootummaa Itoophiyaa ka bulchaa ture sun naannoo Sumaalee san waliin ta'u Abdii Ilee fa'aan waliin ta'uun uummata Oromoo lafarraa buqqisu. Uummanni Oromoo kun uummata guddaa waan ta'eef qabee qubata lafaati irratti guddaa waan ta'eef uummata guddaa kana hin xiqqeessina ka jedhu uummata bicuu goona ka jedhu kamallas dubbate san sanumaan ka ka'u sanillee san godhan jecha. Ka ammaa kunillee ijuma san ilaaluu qabna. Ka ammaa kuni wayyaaneen achirraa deemteetiin jennaan wayyaaneen achirraa kaateetiin jennaan warri wayyaanee eeggataa ture. Wayyaaneen mootummaa nurraa fudhatte. Wayyaaneen sirna keenya nurraa fudhatte ka jedhu keessattuu finxaalayyiin Amaara wayyaanee ofirraa eega gombifne bakka san qabanneetiin lammata uummata Amaaraati irratti ajjeechan akka wanni hin jenne uummanni Amaaraa akkan salphanne uummanni Amaaraa hin ajjeefamin wayyaaneen kakaateen uummata Amaaraa kana balleessina jettee waan kaateef lammata akka uummanni Amaaraa hin banne kaanetiin humna godhanneetiin ummata kana uf jalatti qaqqabnee ajjeefnee lafallee irraa buqqifannee lafallee irraa fudhannee biyya teenya Itoophiyaa jettu san bakka duraanii sanitti guddina isaanii duraa sanitti bakka abboota keenyaa sanitti deebifna ka jedhuun ummata keenya dhiyoo tana ta'e wallotti illee argite lafarraa kaasu lafarraa kaasaniitiin akkuma bakka bu'aan mana marii dubbatte sun zoonii Amaaraa kutaa Amaaraa keessa naannoo Amaaraa keessa Oromoon jiraachuun qabu ka jedhuun finxaalayyiin Amaaraa akka abin jettee ka isiin kaafte sun uummata Oromoo kutaa naannoo Amaaraa san keessaa baasanii lafa irraa fudhatanii nama ofii irratti qabsiifatanii Oromiyaa balleessuu fi naannowwan jirullee Oromiyaa callaa odoo hin ta'in Baniishaangulittis ka ta'u kam akkanaati san fudhatanii lafa Itoophiyaa Amaaraa san godhuu fi kana shirri godhamaa jiru shirma mootummaatii fi finxaalayyii Amaaratti jedha gabaabatti. Galatuma Dr. Bayan deebisaa sirriidhaan nuuf laattan sirna dabre waggaa durirraa haftee hanga ammaan tanaatti haala sheera xaxaqaa jiru kana mootummaa fi saba achi jiru hidhatanii
santuu uummata irratti yeroo gara yerootti shira xaxaa uummata lubbuu baasaa qeefii qabeenya irraa buqqaasaa jiranii jechaa nuuf deebisuu irratti galatoomii hawaasni keenyaas akka rakkoon kun jirtuu fi mudachaa tures akka beekan abdii guutuudha qabna. Mee obbo lammii Oromiyaadha. Mee qaamni rakkoo kanaaf shira xaxaa ture rakkoo lubbuu sababa kanaatiif lubbuu baatee fi qeefii qabeenya irraa lammiilee buqqaan kanaaf mee itti gaafatamummaa hoo shirri xaxaa ture mootummaa biyya bulchuuf taanaan mee akkamiin itti gaafatamummaa fudhachuu danda'a? Galatoomi obsa. Really yoo of duuba deebinee empire sana akka isiin itti ijaaramtee fi akka isiin itti as geette yoo halaallu ta'e dhugumatti mootummaa sin jechisiisu. Maaliif mootummaa jechuun yeroo baay'ee namni yoo mootummaa jedhu natti dhagahama. Maaliif mootummaa hiika mootummaa beekuun barbaachisa. Mootummaa jechuun uummata tokkotu walii galee filannoo sirnaan gaggeessee sirna dimookiraasiitiin kan bulu nama bakka isa bu'uuf filateeti achi heewwatee namni sun isa bulcha jechuudha. Bakka bu'oota isaati isa uummaticha tajaajila. Nama sirriitti uummatichaan tajaajila kan fedhii uummata hin guunne uummatichatu achi buusa. Sagalee achi buusee nama bira bakka buufata. Mootummaa jechuun akkas jechuudha. Wanti empire sana akkummaan isiin itti ijaaramte humnaan ijaaramte. Empire biyyi humnaan ijaarame tokko mootummaa hin qabu, maafiyaa qaba. Maafiyaa walii galee uummata sana acuucee qabeenya isaa saamu, abba barbaade ajjeesu, abba barbaade lafarraa buqqisu, kan empire sun beeku, kan empire sun itti arrasitti jiru kanumaa jechuudha. So wanti amma gaggeeffamaa jiruu fi gaggeeffamaa ture akkuma obbo Bayaan duratti jedhe walirra hangoo walirra dabarsaa dhufaniiti gaafa Tigreen Amaararraa itti darbitu Amaarrii gaa inaafan itti dhagaame hangoo kana nurra fudhatan jedhe amma Tigreen buute jennaan ammoo bakka isaanii sanatti deebi'u bakka isaanitti deebi'u qofa osoo hin ta'in akkuma kanaan dura aadaa Oromoo, afaan Oromoo, waan Oromummaa jedhanu balleessanii empiricha afaan tokko, alaabaa tokko, aadaa tokko deebisuuf projektii gaggeeffamuu jechuudha. Projektii kana namni gaggeessu warra amma mootummaa ofiin jedhuu fi gaa warra isaan ofitti dabalanii gosa adda addaa Oromoos haa ta'u maal haa ta'u kana walitti qabatanii maafiyaa cima tokko uummatanii aguuggi Itoophiyaa sana ammoo uummatarra haanii addunyaarra maallaqa argachuun shira kana waan nama fixuu kana nama ajjeesuu kana itti fufanii jechuudha. So eentu itti gaafatama? Biyya seerri keessaa hin jirre biyya sana dhiisi addunyumaanuu nama humna qabuuf loogdi. Yoo ati humna hin qabne namni si loogu hin jiru, ati humna hin qabne namni si dubbatu hin jiru. So kanaan dura mootummoota empire sana bulchaa turan jalatti uummanni dhume qabeenyi barbadaa'e eentu itti gaafatame? Nobody. Namni itti gaafatame hin jiru. Okay? So kunis sanarraan addaa miti. Itti gaafatamummaa waan kana gaa sila maafiyaa kana odoo heerri jiraate odoo seerri jiraate maafiyaa uummata Oromoo cabsu, uummata Oromoo ajjeesu, lafa irraa buqqisu, Oromiyaa balleessina jedhanii projektii empire ijaaru warra lafa feewwate kanatu sila odoo heeraa seerri jiraate itti gaafatama. Garuu heeraa seerri hin jiru akkuma siin jedhe addunyammaanuu mataan isii fedhii ofii gaggeeffatti. So itti gaafatamummaa abbaa itti barbaaduu fi akka namni itti gaafatamu haa godhu Oromoo mataa isaati jechuudha. Oromoon mataan isaa eenyu akka itti gaafatama ta'e ni beekaa karaa barbaadeen wannoo isaa deeffachuu qabaa jechuudha. Dhumaatii uummata sarara ga'e qabeenya barbadaa'e lafa saamame kadeeffachuu qabu mirga kabachiisuu qabu Oromummaa malee namni itti gaafatamu jiru kana gochaa jiru maafiyoota jechuudha fi galatoo. Galatoomaa gaa obbo Lammii Oromiyaadha. Hawaasni keenya
yaada kanarraa itti gaafatamummaan qaamni miidhaa dhaqqabsiisee fi lubbuu dabarteefis qeefii qabeenya irraa buqqaanis itti gaafatamummaan osoo biyyi sanuu mootummaan jiraatee itti gaafatamummaa qabaa. Wannummaan mootummaa jaamu kun hin jiru garee maafiyaati jira jechuudhaan deebisaa nu deebistee gabaabumatti galatoomi. Mee Dr. Bayaan lola uumame kanaaf lubbuu fi miidhaalee namoota kanaatiif haruudhaaf maaltu barbaachisa? Hawaasa irraa hoo akkasumatti illee warreen daangaa irra jiraatan kan hoo maaltu isaan irraa eegama lola kanaaf irraa ittisuudhaaf? Ayyee galatoomi ka mootummaa yoo jenneetiin jennu maqamaaf jenna malee mootummaan akkuma boolammiin jedhan jiru mootummaan argitee sila mootummaan haqaa jiraatee ka ummata kana argitee ummata rakkoon irra ga'u kana lubbuun akka hin baane nagaa akka tiisu mootummaa ture. Kanatu sira lubbuu ummataa baraarsa. Ummata illee ka tiisu sila mootummaa nagaa illee ka tiisu. Hojiin mootummaa guddaanuu nagaa ummata hin bulcha jedhuu san tiisudha. San godhuu hin dandeenye kun mootummaa miti. Mootummaa waan hin ta'iniif mootummaan kun inuuyyuu qaama ummata ajjeesu, qaama ummata san dararaa irraan geessu keessaa tokko. Kanaaf mootummaa biyyillee ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa ka jedhamu maqaaf jedhamu san irrallee wanni eeyinu tokko illee hin jiru. Mootummaa naannoo Amaaraati irrallee wanni eeyinu hin jiru. Warri kun warra qaama argitee rakkoo sanii ta'e ummata kana lafarraa balleessuuf ummata Oromoo kana lafarraa duguuguuf Amaara kana argiteetiin lafa Itoophiyaa san Amaaraaf akka duritti deebisuuf warra deeman. Kana ummanni illee hin beeka. Abiyyi gaafa dura dhuferraa jalqabee wanni inni dubbataa ture waa'ee Itoophiyaa bakka dursanitti deebifnaadha. Kana wanni inni irraa dubbataa waan jiruuf kana waan ta'eef ummata irraa waan eeyinu ummatumatu lubbuu isaanii baraaruu qaba. Ummatumatu ofirraa dhogguu qaba. Ammallee yoo taate ummatumatu ofirraa lolata malee ummata wallotti amma akka ta'e kanallee ummatuma santu ofirraa haga danda'e lola malee namni isarratti dhufeetiin lola hin jiru. Kanaafuu warri daangarra jiru wanni godhuu qaba akkaataan itti ummata kana gargaaruun danda'amu Oromoon gara birallee jara Oromoo sanitti dhiisuu odoo hin taane akkuma dur yoo diinni dhufeetiin jedhe walii iyyee walii birmatee warra daangarra jiru sanitti dhaqanii isaanii tumsanii isaan bira dhaabataniitiin lolan ummanni Oromoo bakka maraa itti waan qabuun dirmatee ummata sanirratti dhaabbatee ummata sanirratti lolee ummata sanii gargaaruu qaba. Ummata Oromoo ka gargaaru badirraa ka hambisu Oromoo ta'uu qaba malee nama biraa itti eeguun qaba. Qabeennan ta'e ka madaa'e mana yaalaa geessisuu ta'e kana hundumaafuu rakkoo jiru hundumaafuu furmaata ka godhu ummata Oromooti. Ummanni Oromoo bakka jiru mara irratti ilaaluu callaa odoo hin taane birmatuu fi qaba kana calla falli kana akka tokkootti akka saba tokkootti yoo bakkitti tokko tuqamu akka marruu tuqameetti ilaaluun nurra jira. Har'a wallootu tuqame jennee walloo jennee callisuun qabdu. Oromiyaa guutuutu tuqame, Oromoo maratu tuqame akkasitti ilaalletiin kaanetiin itti birmannee gargaaruu qabna. Yoo kana goone tokkummaan akka sabaatti wal bira dhaabannee walirratti ilaaluu odoo hin ta'in wal bira dhaabannee lola bakka marattuu banamu bakka maraayyuu itti birmanneetiin akkasitti dandamachiisuu dandeenya. Galatooma. Kanumaan gaa rakkoon uummata Oromoo walloo keessattuu irra gaa jirtee uummanni Oromootis ilaaluun qabu akkuma jettetti dhugaadhaatti ilaaluun qabnu. Rakkoon uummata Oromoo walloo irratti gaa jirtu kun gaa keessattuu lolli daangaa akkuma dura jalqabnetti lolli daangaa Oromiyaatiin gara kutaalee garaagaraatiin irratti banamaa ture. Waggaa dheeraa lakkoofsisus keessattuu gaa akka kophaatti seenaa uummata walloo kana yoo fudhannu taate lolli gara daangaatiin irratti banamu gara naannoo Amaaraatiin gara naannoo Affaariin waggaa 8 oliif irratti duulaa waraanaa gaggeessaa turanii akkasumattis baranaa gara naannoo Amaaraatiinis itti fuulleeffatee milishaan lola irratti banuu danda'ee lubbuu fi qabeenya barbadeessuu akkasumatti illee qeerraa buqqaanii uummanni walloo rakkoo hammanaa jaamne rakkoo hamaa keessatti uffufanii argamanii. Kanaaf mee lola kanaaf milishaaleen kun maaliif ka'umsa isaanii hidhata qaama kamii wajjin qabaataniiti gara lola kanaatti seenuu danda'an? Abdiitamiini uummata kanarratti duuluudhaan waraana qabanii rakkoo uummata walloo kanarratti geessisuu danda'an? Obbo Lammii Oromiyaa.
Egaa warri Amaaraa kun egaa amma mootummuma ta'ee jira jechuudha. Qaamuma mootummaati jechuudha. Ajajas egaa ka fudhatanii qaamuma mootummaa sana isaanumatu akkuma biyyi jedhe yoo barbaachisa ta'e waraana naannoo Amaaraa Somaalitti ergina jedhe sana jechuudha. So namni Amaaraa jedhu iyyuu malee milisha naannoo Amaaraati maaliyaa jedhu iyyuu malee waraana sana ka qindeessee dhiyeessii barbaachisu. Meeshaa waraana barbaachisu, nyaata barbaachisu, yuunifoormii barbaachisu baajeenni ka ba'u maafii uumammaa mootummaa ofiin jedhu kanatu gochaa jira jechuudha. Isaanumatu organize godheeti amma fakkeenyaaf naannoo Afaarii fi Sumaalee iska walitti wanna gochaa jiru isaanumatu kan hunda diraamaa kan hunda taphachaa jira jechuudha. Kanaan duras ka godhamaa ture sanuma gaafa Oromoo miliyoonni meeqa Sumaaleen lafarra buqqifte godhamaa ture sanuma jechuudha. It's the same thing. Empire kun abbummaan fedhe iyyuu haa bulchu abbummaan fedhe ani mootummaa jedhu akki isaan itti deeman poolisiin isaanii imaammanni isaan keessattuu uummata Oromoo kanaaf qaban waluma fakkaata. Maaliif uummanni kun lafti isaa guddaa baay'inaan fudhatamee jira. Okay? Qabeenya uummanni kun qabu kan itti fayyadamaa jiru warra maafiyaa kana keessattuu warra nafxanyaa kana isaan kana jechuudha. So uummanni kun nagaa argate jechuun uummanni kun mirga argate jechuun isaantu bakka dhabuuf deemaa jechuudha. Maaliif saamaa turanii waggaa 150 guutuu qabatanii saamaa turanii biyyi kunu biyyuma keenya jechaa jiru jechuudha. Finfinneen keenya jechaa jiru. Asallaan keenya jechaa jiru. Bushooftuun keenya. So uummanni kun akka nuti Oromiyaan kan Oromooti jennu sana odoo hin ta'in faallaa haguuggii maqaa Itoophiyaa sana hundarra kaanii nurra kaaniiti biyyi kunu keenya jechaa jiru jechuudha. So ummata kana nagaa dhowwuun tooftaa isaanii isa guddaadha jechuudha. Nagaa dhowwuu lafarra buqqisu beeka isaa hidhu kaan biyyarra baqachiisu kaan saamu kun tooftuma isaan itti turan yeroo dheeraa waggaa dheeraaf itti turan. Kammas deemaa jiru kanuma. Milishaan naannoo Amaaraa qaamuma amma warra mootummaa ofiin jedhu kana isaanumatu qindeessa isaanumatu bobbaasa isaanumatu akka Oromoo fixanii godhee jechuudha. Garuu uummanni walloo cima waan ta'eef ofirraa gata tokko ittisa jira. Ammoo amma tooftaa adda addaatiin dhufaniiti akka waan waraanni naashinaal armiin waraanni biyyoolessa kun akka isaan gargaaruu fakkaataniiti wanno gochuu barbaadu jechuudha. Sobuu barbaadu uummata kana. Garuu uummanni sun sobamuu hin qabu. Waraanni qindaawwan kun waraana abbiyyifaan leenjisanii ajajanii bobbaasanii wanti Amaara jedhanii jiru. Amaarri biyyittii kun kenna, angoonis kenna, mootummaan sobaas kenna, wanni hunda kenna jedhaniiti. Isaantu awwannoo jedhan malee kun warri egaa amma niyo nafxanya warri nafxanyaan afaan Oromoo dubbattuu fi nafxanyaan afaan Amaaraa dubbattu walitti dhufte isaan qopheessanii duula uummata Oromoo irratti baranii sin jechuuf. Galatoom. Galatoom egaa obbo Lammii Oromiyaadhaan yaada bareedaa fi ibsa bareedaa nuuf laattee jirta. Rakkoon daangaa irratti gaggeeffamaa jiru keessattuu uummata walloo irratti milishaadhaan Oromoo walloo qeerraa buqqaan akkasumatti illee lubbuu jumlaadhaan ajjeefamanii haala sukkanneessaa hin taane keessattis dhufanii argamanii gaddinee Oromoon martinuu rakkoo kanaaf kan mormii isaanii cabiin hin jiru. Uummanni Oromoo ammoo tarkaanfii isaa fudhatee gara fuulduraatti waan isarraa eegamu baachuun dirqama hunda keenyaati jecha. Lolli egaa uummata Oromoo irratti walloo banamaa ture. Haaluma adda addaatiin yeroo isaa eeggatee dhawataan mootummaa dhufaa dabraadhaan uummata Oromoo irratti gahaa turus arraas irra gahee jira. Kanaan egaa guyyaa torbaan tokkoof walakkaan duratti mana marii bakka bu'oota uummataa Parlamaa irratti jechuudha. Gaafilee uummata Oromoo keessattuu dhaloota Oromoo kan ta'an warreen kuufama qaban Parlamaa irratti liyyuu haayilii naannoo Amaaraa lola kanarratti hirmaatee jira.
uummanni Oromoo walloo dhumaatiin kun maaliif isinittiin dhagaamin jettu gaafii dhagaamteef bakka bu'anii kan dubbatan muummee ministeeraa kan silaa biyya bulchaa jiru maqaa Oromootiin masara mootummaa keessatti argamee uummata Oromootiin tajaajilaa uummata Itoophiyaatiin walqixaa isa takkaatiin ilaalaa dimokiraasummaa fi federaalizimii dhugaa sirriitti amannee of na'ichaa maqaa kana halkanii guyyaa ittiin naggaddachaa jiraachaa garuu ammoo rakkoon hoggaa uummata Oromoo irra geessee gaafii dhiyaattisaniif uummata gaafii dhiyeeffatisaniif burjaajeessuudhaan liyyuu haayilii naannoo Amaaraadhaa tarkaanfiin inni fudhachaa jiru tarkaanfii sirrii tiyyee muummee ministeeraa ta'ee lallisuun san mee uummanni Oromootis ta'ee isinoo akkamiin ilaaltamme lalisummaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed humna liyyuu haayilii naannoo Amaaraa lalisee kanarratti Dr. Bayaan. Obsa kun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Ati wanni gaafattuuf Prime Ministeriin sun yookiin Abiy Ahmed suni akka nama biyya san argitee saba hundaayyuu walqixxummatti ija tokkoon laalee akkasiin gaafii deebisaa akka Prime Ministerii tokkootti jetteetiin gaafii akkanaa gaafatte. Namichi sun immoo nama akka Prime Ministerii odoo hin ta'in nama Amaara fedhii Amaaraa guuchisuuf achi taa'e fedhiin Amaaraa akka guutamtuuf fedhiin Itoophiyummaa sun akka guutamtuuf achi taa'e tokko. Namni achi taa'e sun fedhiin Oromoo fedhii isaati miti. Fedhiin Oromoo faallaa isaati. Fedhii isaa san akka hin guutamne godha. Namichi kun beekuu qaba umman nama dhufeetiin odoo waggaa tokko hin gahin argiteetiin Minilikiin faarsee Minilikii fi sirnoota mootii impaayera sanii faarseetiin wannoo godheef argiteetiin gamoo wannoo ijaareef istaachuu yookiin gamoo ijaareef. Kunuuyyuu waa argisiisa. Namichi sun gara nyaattoo uummata Oromootiif akka hin qabne argisiisa. Kana callaa miti waan afaan ofiitiin dubbate. Sabboonummaan Oromoo hirriba na dhooge jedhee nama dubbate tokko namichi kun maaliif sabboonummaa Oromoo balleessuuf marqifatee nama ka'e tokko. Namni sabboonummaa Oromoo balleessuuf ka'e tokko jara badii hojjate kanaan addaan hin jiru. Jara badii hojjate uummata milishaa Amaaraa sanii homaa addaan hin jiru. Wanni tokko ka beekuu qabnu milishaa Amaaraa sanuu ka hidhachiisu Abiy Ahmed fa'a Dammaqa Mokonnin fa'a hin beektanii Benishangul dhaqaniitiin uummanni hidhatuu qaba jedhaniitiin hidhachiisan qawwayyuu hidhachiisan akka saba kaan hin lolan. Kana waan ta'eef deebiin inni deebise sun faallaa gara nyaattoo hin argisiifne uummata du'e saniifuu gara nyaattoo hin argisiifne namni du'e na gaddisiisa namni akkanatti du'uu hin qabu jedheetiin ka dubbatee gara nyaattoo maayyuu hin argisiifne. Kun argitee akka nama biyya bulchu tokkotti akka nama argitee nama maraayyuu odooloogiin goone laalu tokko odoo hin ta'in nama wannoo fudhateetiin argiteetiin poozishinii yookiin gola qabatee gola sidaa Amaaraa san waliin ta'e uummata keenya fixu uummanni Oromoo akkasitti beekuu qaba. Gadi wannoo dhaqeetiin Keeniyaa dhaqeetiin oolleef balleessuu qabna yoo jedheetiin jedhu Oromoo balleessina jecha. Akkuma dhageetteetiin jette itti gaafatamaan paartii isaanii paartii bilisiginnaa sun onagiin balleessuuf ummata balleessutu nurra jira akka jedhu ummata keessaa nyaatanii ummatatu dhoysaa fakkii bishaanii godhee fakkii baharaa godhee fakkii qurxummii godhee warri loltu kun qurxummiidha qurxummiin bishaan malee hin jiraatu qurxummii kana balleessuuf bishaan goysuun nurra jira yoo jedhu ummata Oromoo san ka isa nyaachisu ummata ajjeesuu jecha. Paartii isaanittu kana jedhe paartii Abiy hoogganutu kana jedhe kana jechuun ummata Oromoo balleessina hin ajjeefne. Oolleeffiin balleessuuf ka jedhanii wannoo jedhan ummanni Oromoo yoo du'e isaan fedhiin isaanii Itoophiyummaa san tiisuu malee Abiyyillee Itoophiyaa san tiisuu malee duuti ummata Oromoo isa biratti waa guddaa miti. Waa guddaa miti. Kana waan ta'eef isarraa waan eenyu hin jiru. Gaafii jara saniitu sirnaan hin deebifne. Gaafiin jarri sun gaafatan gaafii sirnaati. Ummata ofiitiif dhaabbatanii paarlamaa san keessatti yeroo duraatiif paarlamaa mootummaa san gargaaru. Kana argiteetiin kan yeroo duraatiif quuqama ummata isaaniitiif dubbataniitiin jedhan san. Kana inni immoo waan biraa fakkeessee akkuma jette gaafii san bara nama waliin isin naqu jira. Oromoon kaantu isin ka'aa jira. Amaaraan Amaaraa isin Oromoo isin ka'aa jira jedhee nama waliin isin naqutu jira jedhee wannoo jedhe malee saniif wannoon goone. Haga siyaasuyyuu odoo laal
waa tokko inni godhamen jiru. Warra ajjeesisan gadi dhiisa, warra qabna jedhanii aga tokko qabna jedhanii gadi dhiisa. Wanno ambulaansiisan warra ambulaansiisan waliin qawwee hidhateetiin deeme warruma biyya bulchina jedhu kanatu qawwee irraa hiikanii deemaa jedhanii karatti ajjeesisan. Warra qawwee harkaa qaban sanu sababaaf irraa hiikan. Yoo qawwee hiikatte ajjeesuu dandeenya jechaaf akka ofirraa hin taane kana waan ta'eef ummanni Oromollee beekuu ka qabu. Ummata keenya ka fixaa jiran ka Walloo ta'e ka Wallaggatti ta'e Gujitti ta'e kan hundumaayyuu harka Abiyyitu keessa jira. Abiyyii fi warra immoo finxaaliyyii Amaaraa Abin kan jedhan san mootummaa naannoo Amaaraa milishaa naannoo Amaaraa callaa yoo doon ta'in arbanyaa jedhaniitiin argiteetiin arbanyaa Amaaraa jedhanii ka biyya jaalatanii ufuma qawwee hidhataniitiin lolan ka qaama wannootu hin ta'in qaama milishallee hin ta'in qaama raayyaa ittisa biyyallee hin ta'in Amaarummaa masaniin biyyitu hinna eeguun nurra jirti jedhanii ka'aniitiin gara Wallaggallee deemanii lola Wallollee dhaqanii deeman kun akkuma reef lammiin jedhe harka wal keessa naqatanii ummata waan fixuuf qophaa'aniif waan ta'aniif Abiyyi irrallee homaan eeynu gaafii akkasii deebisuun isallee nun ajaa'ibsiisu. Ka ajjeesiisaa jiruuyyuu mootiin jaraatu isa waan ta'eef jechaaf. Galatoma Dr. Bayan waan gaariidhaa nu mul'achiiftee addaanis nu bobaaftee ajjechaan ilmaan Oromoodhaa isa suufanneessuu dhabdee akkasumas gaafii dhiyaatte san akka muummee ministeera biyya bulchaa jiru tokkotti sirnaan silaa osoo deebisuu qabu deebisuu dhabuusaa waan quuqama saba bakka bu'ee saniitiif hin qabne jechuun irraa mul'ataa jechuudhaan gabaabumatti nu deebisuu irratti galatoomi. Egaa ajjechaan jumlaa lixa Oromiyaa keessattis lammiilee Oromiyaa kan nagayaan jiraatan irratti raawwatamaa jiruu fi haala Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru mootummaa Itoophiyaatii fi akkasumatti illee mootummaa bulchaa jiru keessatti fuulduratti mee akkamii waliin tarkaanfachuu danda'an haalata walxaxaa kan osoo jiru rakkoon kun akkamiin furamuu danda'a takka immoo akkamitti waliin hawaa uummataa fi biyyattiin gara fuulduraatti tarkaanfachuu dandeessi mootummaa kana wajjin. Obbo Lammii Oromiyaa. Galatoo gabsa akkuma duratti jenne lolli Oromoo irratti baname kuni lola anatu si beeka anatu si bulcha biyya hin qabdu biyyi kiyya lola jedhutti ture hamma deemaa jirus loluma akkasiiti jechuudha. Lolli kun lola dhaabbatu maaliif yoo inni dhaabbatu tokkoffaa Oromoo completely akkuma jirutti jumlaan lafirra fitte yookaan ammootu yoo Oromoon gabrummaa fudhadhe jedhe jilbeeffate lolliin dhaabbata Itoophiyaan bakka duriitti deebiti jechuudha. So bakka diinni lama mana tokko keessa wajjin jiraachuu hin danda'u. Okay? Yookaan tokkotu du'uu qaba, tokko jiraachuu qaba, akkasuma jechuudha. Wanti Itoophiyaa jedhamu kun amma haala amma jiru kana keessatti ni jirti jechuun nama rakkisa. Maaliif Tigraay yoo ilaalte lola guddaatu deemaa jira. Achiin karaa Sudaanitiin lola guddaatu deemaa jira. Asii Oromiyaan akkuma jirtutti lola jara durtee ammas lolumatti itti deemaa jira. So sabni Oromoo ni jira yookaan jedhu ta'e. Gabrummaa hin barbaadu yookaan jedhu ta'e. Biyya kiyya ni jaarra yookaan jedhu ta'e. Diinagdee kiyya irratti lafa kiyya irratti lafa abbaa kiyya irratti abbataa yookaan jedhu ta'e filannoon biraa hin jiru rakkoon kun furmaata argatu Oromiyaa yoo walaboomte qofa. Maaliif yoo gabrummaa fudhate akkuma durii sanatti of duuba deebi'ee kan jiraatu hin taane ijaaramuu qaba, hidhatu qaba, lolachuu qaba jechuudha. Lolatee biyya isaa daangatti godhee of kabachiisee aadaa isaa, afaan isaa, amantaa isaa, diinagdee isaa gara guddifachuutti deemuu danda'a. Lolli ni xumuramaa jechuudha. Sanaan alatti isaan karoorfatanii kan jiran Oromiyaa dhabamsiisu, uummata Oromoo keessattuu beekaa jabaa yookaan ka hidhate qabu, ka qawwee qabu,
kana axaanii qulqulleessaniiti empire ijaaruu barbaadan sanaa fi karaa banuu jechuudha. Akka empire sun deebi'ee Oromoo wanni jedhamu dhabame Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatii fi afaan Itoophiyaa jechuun gaa afaan Amaaraati. Itoophiyaa jechuun Amaaruma amantaa isaanii jechuudha. Isa sana deebisanii leellisanii guddisaniiti akkuma addunyaa kadhachaa jiran kan addunyaa kadhatan itti fufuudha jechuudha. Yoo Oromoon harka kennatuuf yookaan kan jilbeeffatu ta'e. Kanaafuu wanni rakkoon kun furmaata kan argatu walabummaa Oromiyaa qofaan furmaata argata. Walabummaan Oromiyaa immoo Oromoo qofaa osoo hin ta'in saba biraallee ni gargaara. Sabni biraalleen sabni xixiqqaan nagaa argata, tasgabbii argata, iyyummaa keessa ba'a. Sana qofa osoo hin ta'in gaanfi Afrikaa akkuma jirutti tokkoffaa nagaa argata, lammaffaa beelli ni bada, sadaffaa doofummaan ni bada jechuudha. Because sabni kun saba guddaa, saba ba'a Afrikaa kan akka gaarii biyya adda addaa keessa jiru jechuudha. Sabni kun biyya ta'e uummanni kun biyya isa dhuunfate jechuun biyya baay'eetu nagaa argachuuf deema. Biyya baay'eetu tasgabbii argachuuf deema. Kana gochuuf ammoo uummanni Oromoo tokko ta'ee wajjin dhaabbachuu qaba, ijaaramuu qaba, hidhachuu qaba, lolachuu qaba, biyya isaa harkatti galfachuu qaba. Furmaanni kanaan ala kan dhufu jira natti hin fakkaatu isin jechuun galatoo. Galatoo bolamii Oromiyaadha. Qabsoon uummanni Oromoodha godhaa tures godhaa jirus dirqama mirga ifii kabachiifachuudhaaf dirqamni isaan godhuu qaban Oromiyaa walaboomsanii Oromiyaa ijaaratanii yoo wal dhagaan qofaa jechuukeeti gaa kun waan haalaan saba keenya barbaachisuu fi akkasumas waan fuulduree keenya bareechuu takka hiyyummaan ni badaa akkasumas wallaalli ni dhabama akkasumatti illee biitti san keessatti lammiileen nagaa jiraachuu akka fadhanitti argachuu ni danda'anii kan yoo walabummaan jiraate qofaa jechuukeetiif kun uummata Oromootiif haalaan barbaachisaadha keessattuu yeroo ammaan tana rakkoon uummata Oromoo irra gahaa jirtu gamaaf gamanaan rakkoo irraa wal cininaa guyyaadhaan furmaatan harkanne ta'aa argamaa jirtu kanatti uummanni Oromoo yoo waliif tumse qofa garaa kanatti deemuu danda'a. Kanumaan gaa mee Dr. Bayaan lolli uummata Oromoo walloo keessattuu milishaa naannoo Amaaraatiin irratti duulamaa ture irraa ittisuu isaan irratti mee akkamiin laaltan? Uummanni Oromoo ta'u fakkeenyummaa kanarraa maal barachuu qabu? Akkasumatti illee fuulduraafoo Oromoo wallootis ta'ee uummanni Oromoo kutaalee biraa keessa jiran hundinuu qabsoo lola gara kamiinuu itti deemamu dura dhaabbachuudhaaf haala kamiin waliin tarkaanfachuu yookaan walitti dhufuu qabame? Ayyee galatoome gaafii kana deebisuuf Oromoo walloo wanni isaan qabanii fi Oromoon gara biraa wanni isaan hin qabne maal jedhanii ilaalutu nurra jira. Yoo laaltee jette dhugaa wanni nama gammachiisu Oromoon walloo yoo akkuma ofii argutti jechuun qawwee hin qabu kilaashii kana faa qabatanii deemanii qotee bulaanii wannoon kun argite. Qawwee qabaachuun meeshaa qabaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e si argisiisa. Odoo hidhannoo san qabaachuu baatanii hagas ofirraa ittisuu hin danda'an. Ofirraa dhogguu hin danda'an. Namni harka qullaa ta'e ofirraa dhogguu hin danda'u. Ati nama hidhate tokko nama argite qawwee gugurdaa hidhate tokkoon kilaashin loluu baay'ee nama dhiba jechuun amma milishaan sun meeshaa adda addaa meeshaa ammayyaa hidhataniit hin jiru. Haa ta'u malee haguma qaban saniin hidhannoo xiqqoo qaban saniin ofirraa dhogguu danda'an. Kanaaf wanni kanarraa barachuu danda'a uummanni Oromoo kabiraa barachuu danda'u hidhannoon barbaachisaa akka ta'e. Yoo argiteetiin jette gara biraatitti wanni akkanaa hin jiru qawwee irraa guuranii opidiyoon ta'e qawwee irraa guurteetiin maaliif hin beeku isaan illee namni qawwee qabu ofirraa isaan dhogguu akka danda'u waan beekaniif qawweellee ulellee irraa guuran shimalallee bakka tokko tokkotti beekta. Meeshaa sagalee hin qabne jedhaniiti. Nama waa harkaa qabu nama ulee harkaa qabu hin sodaatu. Kana waan ta'eef hidhannoon barbaachisaa akka ta'e irraa baratuu qabu hidhatuu qabu. Kabiraa immoo yoo laalletiin jenne jarri hidhataniiru wal hidhachiisaniiru. Magaalaa keessattis haa ta'u dho'isaan lafa jalaan wal hidhachiisaniitiin qawwee hidhataniiru. Aadama isaanittuuyyuu qawwee qabachuun aadaa kenna jedhanii qawwee qaban. Har'a odoo Oromiyaa guututti lolli ba'u taate
ummanni kadhumu ummata harka qullaa jiru ummata kenna kana. Ka magaalaa keessa jirtu hidhatteerti. Magaalaa keessa guddinaan isaantu jira iyyuu isaan hidhataniiru. Hidhatanii ammallee immoo deebi'iiti nama isaan bira dhaabatu nama isaan gargaaru qabu kenna san hin qabu. Mootummaan naannoo Amaaraa isaan waliin jira. Maqaaf mootummaa naannoo Oromiyaa ka jedhan immoo ummata Oromoo waliin hin jiru. Diina waliin dhaabata. Nyaapha waliin dhaabata. Ummanni Oromoo lolli kun immoo daangaa sana achitti dhaabatuu miti. Wallaggatti dhaabatuu miti. Takka takkaan Oromiyaa guututti dhufuu heda jedhee akkasitti qophaa'ee eeggatee ammallee ittuma jira. Bara Oromoo bakka marattuu ajjeesatuma jira. Warra paartii Oromoof dubbanna jedhan hidhaatuma jiran. Bakka marattuu lolli ajjeechaan Oromoo ajjeechaan ittuma jira. Kana dammaqee ummanni taa'eetiin laaluu dhiisee hidhatee lola isaa wannoo dhumaatii isaaf as deemu kanarraa uf baraarsuu qaba. Dhaamsi nu erginuuf qophaa'aa hidhadha waan qabdan maraanuyyuu. Balatu isinitti as deemaa jira. Balaan kun har'a Wallootti hin dhaabatu. Balaan kun har'a Gujitti hin dhaabatu. Balaan kun Wallaggatti hin dhaabatu. Gaafa achii fixan eessa deemu garuma biraatti deemu jarri. Maali? Isaan biyyi kun hundumtuu akkuma reef jenne biyyi kun hundumtuu yuukama isaanitti. Ummanni bar lafarra qubata malee ummata Oromoo ta'e, ummata Sumaalee ta'e, ummata biraa ta'e lafarra qubata malee lafti teennaa jedhama. Wanni isaan irraa dubbatan Oromoon kunuyyuu biyya biraatti dhufee biyya teenna qabate biyya teenna irraa qabatanii jedhu. Finfinnee Oromoon kennoo jedhu Finfinneen turre dur bararaa turtee jedha lafa kenna jedhu. Nurraa fudhatanii jedhu. Kanaaf Itoophiyummaa jechuun Amaara jechuu san Amaara Itoophiyummaa santu ka'eetiin deematiin jira. Ummanni ka'eetiin balaa as deemu kana ofirraa wanno hidhateetiin ofirraa eeguu qaba. Ammallee immoo akkuma reef jedhe san ta'aniiti lakki Wallaggatti taa'u ka Gujii nun tuqamne jedhanii taa'urra ammuma ka'aniitiin ummata ofii waliin dhaabatu. Amma jarri laali garaagarummaa ummata kennatiif jara laaluu hin dandeetti. Jarri ta naannoo Amaaraa jirtutu Oromiyaa keessatti Sumaalee keessatti gara biraatitti ummata Amaarattu dhumaa jira jettee iyyiti. Ummata kennatu iyya ummata saniif dhay'ee lolla jettee ummata sanirraa ajjeechaa hambifna jetteetiin dubbataa jirti. Bar naannoo ofiitiif dubbataa hin jirtu. Oromiyaa keessa achii dhufne milishaan Amaaraa dhufne Oromiyaa keessatti lolla. Bakka biraatitti lolla jedhaa jiru. Ummata kennattu qame jedhaa jiru jarri. Benishangul keessatti ummata Amaarattu qamee jira. Akkuma jarri san jettu ummanni Oromoo kanarraa barate Walloon yoo tuqamtee jettu nutu tuqame jedhee ka'eetiin isaaniif dhaabannee lolla jechuu danda'a. Wallaggatti yoo wannoo jedhu ummata keenya tuqame jedhee ka'eetiin argiteetiin isaaniif lolla jedhee iyyattuu danda'a loluu wannoo jedhu Gujiin illeen akkasuma bakka marattu bakki tokkoo tuqamte nu maratu tuqama jedheetiin akkasitti ilaaluu qaba akkasitti dammaquu qaba waan isaa deemullee beekuu qaba. Kana yoo jennu immoo rakkoo jirullee hin beeyna. OPDO'n biyya argiteetiin olola hin taane wanni hundumtuu nagaa akka ta'e wanni hundumtuu gaarii akka ta'e wanni ummata hojjettu kana olola hin taane ummata wannoo gootu ummata argiteetiin akka hacuucanii qaban hin beeyna. Kanumaaf miidiyaa Oromollee akka namni hin dhageenye waan nu dubbannu kanallee akka hin dhageenye intarneetii irraa kutuun yoo lola itti kaaftu wannoo gootu kanaaf gooti. Ummanni akka informationii yookiin oduu hin arganne gooti. Kama Wallootti ta'e kanaayyuu akkasuma Oromiyaa keessattuu kan beeynetu kan dhageenyitu jira. Kanaaf argiteetiin uummanni hidhatuu qaba. Qophaa'uu qaba. Qalamaaf akka qophaa'aa jiru beekee san uf dandamachiisuuf hidhatuu fi uf gurmeessu, wal ijaaruu, walirratti loluu barbaachisa jedha. Galatoomi Dr. Bayaan hidhannoon uummata tokko barbaachisaadha. Horsiisee bultootaa fi qotee bultootaas taanaan warreen magaalaas jiraatan osoo meeshaa qabaatanii mootummaanuu sodaa irraa qabaachuu danda'a. Akkuma warri Walloo hangi meeshaa qaban yookaan hidhannoo qaban kanaan diina firraa ittisan irratti osoo guutuu keenya qabaannee firraa ittisuu ni dandeenya. Diina kamiifuu dura dhaabbannaa godhuu dandeenya jechuukeeti. Kun hidhannoo qabaachuun yookaan meeshaa waraanaa qabaachuun uummanni Oromoodha. Diinaan hin tuffatamu, diinaan hin dhaalamu yeroo hundaa'u lafaanis taanaan qabeenyaas taanaan lubbuunis hin ajjeefamu, hin hidhamu, hin reebamu jechuun namatti mul'isa. Kanuma wal qabatee egaa obbo Lammii Oromiyaadha. Mee falmii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti jiruun
akka kan miidhamaa jiru uummata irratti rakkoon gahaa jira. Kanaafuu mee waraana bilisummaa Oromoodhaa yeroodhaan yerootti hidhannoo hidhatanii nuti uummataaf qabsoofne jechuutti jira. Mootummaan ammoo waraanni walabummaa Oromiyaadhaa waraanni bilisummaa Oromiyaadhaa ammoo shororkeessaadhaa biyya miidhaa uummata miidhaa rakkoo fi haalata dhufuun taa'u maqaa balleessummaa waraana kanarratti xiyyeeffatee miidiyaa biyya keessatti ololii irratti duulamaa jira. Mee kanaan akkamiin ilaaltan falmii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru kana? Galatoomii obsa wanti shororkeessaa jedhu kuni agaa eegalee addunyaa kana keessa bubbulee jira. Shororkeessa waan jedhu kana isaan warra westii warra gartee warra akka Al-Qaayidaa yookaan ammoo warra akkasii isaan kanatu shororkeessa waan jedhaniif amma biyyiti addunyaa irratti iyyeettiin addunyaa irratti beekamte amma akka Itoophiyaatulleeni wanni isaan jedhaniif waan kana jedhaniif tooftaaf jedhu isaan amma shororkeessa naannoo sana jiraate odoo hin ta'in wama westiin kun jechaa bahee fi waan isaan itti fayyadamaa ba'an sana fuudhaniiti ummatuma nagaa nama mirga isaatiif falmatu shororkeessatti hin jedhu jechuudha isaanis. So kun waan rakisha gartee sila namni waa beeku fi namni haala addunyaa kanaa hubatu siyaasaa hubatu waan hunda hubatu sila waan jechuun irra hin jirre maaliif Afrikaa keessa wanti akkasiin jiru duraan warri achitti wal ijaaree wanna jedhu ni jira garuu shororkeessa wanni jedhu nama mirga ofiitiif falmatu shororkeessa jedha malee Oromoon shororkeessa miti. Qabsoon bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jiru uumama duratti jechaa turre sana hambisuuf uummata kana baraaruuf isaan amma gatti xiyyeeffatan keessattuu soft target waan jedhanii jira. Nama si falmuu hin dandeenye, nama fura si dhorguu hin dandeenye itti duulteeti uummatuma qubatu kana mana farratti gubatu. Nama mana fa wajjin gubu. Nama hin hidhatin nama qawwee hin qabne, nama hoomaa hidhata walakkaa hin qabne itti bobba'aniiti ummatumaanu shororkeessa jechaa jiru jechuudha. Ummatuma taargeet godhaniiti ummatuma ajjeesaa jiru jechuudha. Waan isaan ummata ajjeesaniif akka gartee falmiin sun falmiin warra qawwee hidhatee biyya isaa bilisoomsuuf mirga saba isaatiif falmu san akka ummata sana wajjii wannoo jiraatee ummata sana wannoo hin jenne ummatuma kana dhawuu qabnaa. Qurxummii balleessuu barbaadde galaana gogsuu qabda jedhu sana imaammata sana qabatanii deemaa jiru jechuudha. So kana keessatti Oromoon gochuu qabu akkuma duratti irra deddeebinee jennu wanti kun waan dhaabbachuuf deemuu miti. Wanti kun falmiin kun falmii dhaabbatu miti. Maaliif falmii si balleessee jiraata jedhu. Falmii yookaan waraana si balleessee si injifadhee akkuma duri sana lafee irratti waajjira ijaarradhee jiraadhaa jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo fudhachuu hin qabu. Yes, falmachuu qaba. Waraanni agana caalaa hidhachuu qaba. Guddachuu qaba, gabbachuu qaba. Warri ala jirus, biyya keessa jirus walitti dhufee ijaaramee waraanni dachaan dabaluu qaba. Bakka hundatti hidhannoon itti fufuu qaba. Waraanni wal qabaachuu qaba. Bakka jiru sanirraati gartee babal'atee bakka adda addaatti guddatee diina kana uummata irraati orguun dirqama. Sana bira dabarree ammootu biyya keenya dhuunfachuun dirqama ni jiraanna hojjetu jechuudha. Addunyaa kana keessatti Oromoon akka sabaatti, akka namaatti aadaa isaa, afaan isaa, biyya isaa guddifatee nama ta'ee nama wal qixxaatu jiraachuuf falmachuun dirqama. Kun gaa furmaata argachuu danda'u akkuma duratti jenne tokko yoo injifatame jechuudha. Tokko agan injifatame injifannetti lollittuma fufa. Dararaan uummata irra gahuuttuma fufa. Kanaafuu uummanni amma akka arginutti waan akka milishaa falanjiisaniitti dhimmatti bahu poolisii naannoo Oromiyaa jedhaniitti nama maallaqatti kennanii kana godhu
Eertiraa irraatii waraana fidaniitii maallaqa guddaa baasanii uummata irratti bobbaasu. Kun hundaatu duula waliigala uummata kana dhabamsiisuuf biyya sana maqaa Oromoo jedhu kana dhabamsiisanii Oromoo jedhu dhabamsiisaniiti impaayera dullatti deebisuuf duula qindaa'ee deemaa jiru jechuudha. Kana waan ta'eef duula kana uummanni ijaaramee hidhatee yoo ofirra faccise qofa. Magaalaa keessattis baadiyyaa keessattis walii ijaaree bakka hundatti hidhatee daranu waraana isa cimsatee humna waraana cimsatee addunyaa kanarratti amma warri nuclear weapon qaban akkanumatti decoration waan bareeda mana keessa keewwachuuf miti. Waan barbaadan sana argachuu waan barbaadu addunyaa kanarratti argachuuf mirga kabachiifachuuf humna qabaachuun dirqama jechuudha. Warri kanaan dura humnaa miti haramaan arda warri sun eessa jiru mana hidhaa jiru jechuudha. Impaayerri Itoophiyaa takka Oromoo impaayera kana tiksa jedhe takka lubbuu baraarte hin beektu. Hunda isaatu machi. Seenaa keessa deemnee yoo laalle nama impaayericha sana jaara impaayericha sana wayyeessa achi keessa mirga Oromoo argamsiisa nama jedhu hunda kaanii lacheessu kaanii hidhu kaan ni dhabamsiisu jechuudha. So warri kaleessa impaayera kana dimokiraatessinaa maali jedhu hundaatu har'a eessa jiru. So kun ifa ta'uu qaba Oromoo. Ifa tokkoof tokko ka'ee lolate biyya isaa akkatti deeffachuu qaba. Kabajaa isaa malu deeffachuu qaba. Eenyummaa isaa kabachiifachuu qaba. Daangaa isaa kabachiifachuu qaba. Waan isaa malu qabeenya biyya lafa isaa keessa jiru lafa isaa abbatti ta'uu qaba. Kana qofatu furmaata ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo dachaan dabale maleeyyuu kadhaabbatu miti ittuma fufuu qaba. Uummanni ammoo isa wajjin dhaabbachuu maaliif filannoon bira waan hin jirreef isin jira galatoomii. Galatoomii gaabbo lammii Oromiyaadha. Akkuma akeetti waraana bilisummaa Oromootii fi falmii mootummaa Itoophiyaa jidduutti jiruun maqaa balleessummaa yeroo wali tokko badee waraana bilisummaa Oromoo komachuun mootummaan yeroodhaan gara irratti gara duula miidiyaa marsaa hawaasaatii fi miidiyaa biyya keessaatiin tumsa itti duulaa godhaa turan san haala addaatiin adda baaftee jirta. Keessattuu uummanni waraanni bilisummaa Oromoo hidhachuun jechuu keetiif waan gaariidha. Irra deebi'ee garuu akkuma hidhannoon waraanni bilisummaa Oromoo jiru kun maqaa balleessummaan mootummaan biyya bulchaa jiru godhe akka fakkeenyaatti kan nu kaaftee Alqaayidaa fa'aa keessattuu gama baha Afrikaatiin Keeniyaa fi Soomaaliyaa maqaa Alshabaabiin yeroo hedduu maqaa shororkeessummaadhaan yaaman gara Naayijeeriyaattis Bukaaram akkasumas Liibiyaattis Alsiis jechuudhaan maqaa moggaasa kananii shororkeessummaan kanaa turan fakkeenyummaa kana godhachuudhaan waraana bilisummaa Oromoodhaa irratti duula godhaa jira jechuu keessan kan nu barsiifamtee jira. Kanumaan Oromoon bara dhufaaf dabraa injifannoo qabsoo keessatti argatee gara aangootti dhufuus maqaa garaagaraatiin irratti yeroo ammaan tanaa cabee akka gartee yeroo inni gadaan isaa geejee uummanni wayitee ija baneetti iddoo deebi'amuu hamilee cabuu kanarratti rakkoo kanaaf fala barbaadutu irra jiraatamoo akkamiin fuulduratti tarkaanfachuu danda'a. Sabni Oromoodhaa kanaan dura maal godhuu danda'a. Rakkoo keessa kufe kana keessa dhaabbatee ilaaluudha moo qabsoo karaa nagayaatiin godhee bilisoomuudha isa barbaachisamoo carraan inni dhuma kan qabaachuu danda'u gara walaanaatti galee yoo duula bane Oromoon bilisoomuu ni danda'a. Kan jooratti mee obbo Dr. Bayaan akkamiin ilaaltani sinoo? Ayyeekaa galatoomi akkuma yaadattu manni Oromoo urga gaafa koloniin qabameeti loluun dhiifne lolaatumaan as ga'e dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo sanillee jaalalaan Itoophiyaa tanatti makamne federaalizimii ta'a jedhee yookiin immoo qaama Itoophiyaa tanaa ta'a jedheetiin akka hin makamin hundi kennayyuu hin beeyna akka itti makame humnaan cabsanii humnaan nama kenna kumaatamaan fixanii wallottis haa ta'u calii calanqootittis haa ta'u aanolee arsiitittillee haa ta'u waan seenaadha.
humnaan akka ta'e humnaan Itoophiyaa san ijaaranii ka humnaan ijaarame san ummanni gaafsanillee hin didee waan godhu dhabeetiin cabeetiin jennaan callise malee yeroo argate ka'eetumaan ofirraa lolataa ture lola dhaabee hin beeku. Fakkeenyaaf bara Xaaliyaaniin dhuftellee ummanni Oromoo Xaaliyaanii waliin dhaabate. Maaliif Xaaliyaanii waliin dhaabate? Abashaan Itoophiyaan sun diina isaanii waan taateef irra guddaan jechuu kiyya. Abashaa waliin dhaabate sima jira, Arbanyyaa ta'ee lolee sima jira. Garuu irra guddaan Oromoo Xaaliyaanii dhufteetiin jennaan Xaaliyaanii isaan waliin kan dhaabatetu jira. Ammallee deebiitiin immoo Xaaliyaanii dhufteetiin jennaan Oromoon nu bilisa bahuu qabna, Abashaa tana jalaa bahuu qabna jedhanii karaa wannoo kanatti karaa dhiyaatitti iyyannoo iyyuu Biriitishitti warra galfateetu jira. Maaliif kun marruu ta'e Abashaa waliin jiraachuu hin dandeenyu yoo duraatu Abashatti karaa malee hin makamne ka jedhuuf. Urga sanii uummanni Oromoo Abashaa waliin jiraachuu hin barbaanne. Giddiidhaan impaayera san keessatti moonaa san keessatti ajjeesuun ofitti qabaniitiin achi keessatti tiisan jechaadha. Akkuma bakka bu'aan mana marii uummata obbo Muhammad Hassan jedhani uummanni Walloo sun moonaa yookiin mooraa argiteetiin uummata mooraa keessatti hidhame tokko yoo jenne sobaa miti. Walumaa gala Oromiyaan uummanni Oromoo guddaan mooraa Itoophiyummaa san keessatti dararaan guddaan irra gahe. Ammas deebiiti lolli adda addaa karaa Yaaza Bollee kaka'eetiin jedhe Kabaale keessatti illee ta'eetiin jedhe addi bilisummaa Oromoo ijaaramullee kaka'e falli uummata Oromoo bilisummaa ka jedhuuf adda bilisummaa Oromoo jedhee jalqabame beekee dura jalqabamullee karaan immoo bilisummaan tun itti dhuftu qawwee malee dhuftu ka jedhuuni kaa'ame beek qawwee malee bilisummaan argamuu hin dandeettu. Bara duraanis yoo yaadatte Oromoon gaafa duraa walitti dhufeetiin Finfinnee irratti agarsiisa aadaa godhan kaalcharaal shoo'ii godhan san 77 keessa na fakkaata. San keessatti waan jedhaa turan sirbamaa ture ka Ilfinesh Qannoo sirbite tokko yoo yaadatte jette qawwee malee maaltu bilisa nu baasa ka jedhu sirbitee ture. Qawwee malee maaltu bilisa nu baasa cunqursaa an kun nurra tureera qawwee malee bilisa nu baasa. Ammallee ka ta'u falli ka ta'uu qabu bilisummaadha. Biyya san keessatti Itoophiyummaa mataan argiteetiin karkarsinee yookaan immoo dimokiraasii goonee yookaan immoo federaalizimii kana gooneetiin jiraanna jechuun akkan hojjanne argineera. Haguma jijjiiramni dhufe kanaayyuu qawween nu barbaachisu. Qawween loluun nu barbaachisu. Jedhameetiin argitee federaalizimiin kun jiguun qabu. Sirni kun jiguun qabu jedhee ka marxifateetiin sirna san tiisuuf federaalizimii kana tiisuuf federaalizimii kana falmu Itoophiyummaan tun akka hin diigamne falmu Oromoodha. Haa ta'u malee akka sun hin taane akkuma reef lammiin jedhe warri akkasitti Itoophiyaa tana tiisuufu Itoophiyaa tana dimokiraasii godhuufu Itoophiyaa tana immoo federaalizimii godhuufu walqixxummaan jiraanna jedhan sanuuyyuu mana hidhaa galchan. Kana argisiisu kun gonkumaa hojjechuu akka hin dandeenye Itoophiyummaa san karkarsitee federaalizimii godhuu akka hin dandeenye dimokiraasii godhuu akka hin dandeenye. Kanaaf karaan takkitti hin jiru karaa hidhannootiin uummanni Oromoo hidhatee lolatee ofirraa lolatee walabummaa isaa argateetiin mootummaa ofii ijaaratee walabaan jiraachuu callaa nu argisiisa. Qabsoo karaa nagaallee akka haala amma jiru kanatti akkuma bara waggaa 3-4 dura harka wal dura qaxxaamursine karaa nagaatiin arganna ka jedhamu sun hin dalagamu. Hin hojjetullee amman hojjetu. Yoo sanitti hojjete dhugaadha. Ammatti haalli yeroo saniitiif haalli yeroo ammaa tokko waan hin taaneef argineerra sunillee akkan hojjanne. Ijoollee amma yoo gabbaatee garuu gaduma bahuu dadhabanii bara hiriiruma bahuu dadhabanii yoo gabbaatee jette ijoollee hin ajjeesu hin tumu. Poolisiin naannoo Oromiyaatiif wannoon kun hin ajjeesu. Kana waan ta'eef argitee ijoollee kennallee fixanii ajjeesanii fixanii yoo maraayyuu ijoolleen kennallee akkasitti dhumuun qabdu harka qullaa dhumuun qabdu karaa dandame hundaanuu qabsoo karaa dandame hundaanuu itti dhimma baaniitiin falli jiru walabummaa malee biyya san keessatti nagaan argannu haga finxaalayyiin Amaaraa sun jirtu fedhiin isaanii ummata kana lafa kana irraa duguganii lafti kenna waan jedhaniif lafa san qabachuu achitti naannoo Amaaraa san callatti dhaabatan. Kana seenaa nu himannu seenaa Calanqoo kan nu himannu seenaa Aanolee kan nu himannu kun seenaa sobaati waan hin ta'in kana Tigreetu
ummata hin beekne kana ummata gowwaa kana itti naqee summii kana itti naqeetiin kana godha malee kunuun taane warra jedhaa jiru. Warra nu seenaa waan akkanaan dalagnu ortodoksii jedhaa jiru. Garuu dhugaan nu argisiisu. Warruma ortodoksii ufiin jedhu, warruma nama ajjeefnu ufiin jedhu, warruma amantii hin qabnu jedhu santu Oromoo kenna walloo dheengadda torbaan lama dura kaqalan nu argisiisa. Kana waan ta'eef sii gabaabsaa sitti dheeresse falli jiru callisanii ilaaluu miti. Falli jiru akkuma reef jenne dammaqanii wal gurmeessanii wal bira dhaabatanii hidhatanii waraana jirullee jabeessanii ufillee ummanni waraana ta'e sirna kan ofirraa kaasee biyya ofii walaba ijaaratuudha siin jedha galatu. Galatu migaa qabsotti hidhannootti cichuun walabummaadhaa fi bilisummaadhaaf haalaan barbaachisaadha. Karaa nagayaatiin daandiratti bahu, hiriira bahu akkasumas diddaa mormii garaagaraa dhageessisuun qabsoon karaa nagayaatiin uummanni Oromoo ammaan dura godhee milkaa'us garuu gubuutti tahee amma booda immoo karaa sadiin deebi'ee Oromoon gonkumaa hin danda'amu kan jiru yoo qabsoon inni godhuu qabu kana booda hidhannootti yoo jechuu keetiin kanaafis gaa uummanni Oromoodhaa yoo hidhatee diinni ittiin gaarreeffatu yoo hidhatee lafa isaarraa buqqa'u lubbuun isaatis hin badu innis hin hidhamu kun waan ifatee argamee mul'atee jiru. Kanuma gabaabumatti amma kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya keessummoota keenya irraan tana bitaa mirgam obbo Dr. Bayaan akkasumatti illee lammii seenaatti wajjin lammii Oromiyaatti wajjin gaafiif deebii taasisaa jiru ammallee itti faati jirra. Kanatti haasuudhaan gaafiilee nuti qabnu waa'ee hidhamtoota siyaasaatti akkasumatti illee waa'ee filannoo fuulduratti as deemaa jiru kanarratti kan laallotaa. Mee obbo Lammii Oromiyaadha. Haalli filannoon fuulduratti gaggeeffamuuf jiraatu ji'a muraasa qofa wayitaa fi kanatti ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa sabeeffachuudhaan hooggantoonni paartiilee siyaasaadhaa kan KFO fi akkasumas miseensota ta'an kanneen adda bilisummaa Oromootii fi paartiilee mormitoota Oromoo ta'an hedduun isaanii gara mana hidhaatti argaman waajjiraaleen isaanii jalaa cufamaa turan isaanis iyyata kana galfachaa turan akkasumatti illee lammiileen nagaa qeeroo fi qarreen mirga isaaniitii fi mirga artistii isaanii lubbuu dhabuu isaaniitiif hiriira wayita baanitti hidhamuu reebamuu ajjeefamuun akkuma itti fufetti ture. Amma immoo wayita filannoon gaggeeffamu jiraate paartiileen siyaasaa kan silaa uummata Oromootii fi Oromiyaadhaaf bakkaan boojee dorgomuudhaaf gara biyyaatti galee yeroo ammaan tanaa dhiibamee aangoo keessaa yookaan filannoo keessaa yeroo bahan dhagaa jirra. Kanaan mootummaan filannoo kana akkamitti gaggeessuu jiraata? Paartii kana dhiibbaa isaan irratti godhee uummata Oromoo kanneen hayyoota ta'an kanneen paartiilee Oromoo gaggeessanii fi kanneen uummata Oromootiif qabsoo gaggeessaa turan mana hidhaatti ukkaamsee filannoo kana ni milkaa'aa moo uummata kanaaf akkamiin fuulduratti hidhaa keessaa baasuu dandeenya? Uummanni yoo taa'e moo akkami? Kan jiru gaafilee lamaan kana wal qabsiisii bifa gabaabaa ta'een obbo Lammii Oromiyaa mee deebisaa daawwattoota keenyaaf nu laaddu. Galatoomii obsa filannoo wanni jedhamu kun akkuma duratti ibsu yaale impaayera sana keessa takka mootummaan dimokiraatawaa ta'e mootummaan uummataaf dhaabbatee mootummaan uummataaf yaadu mootummaan uummata beela dhukkuba irraa ittisu diina irraa ittisu hin turre arras hin jiru. Filannoo ka jedhamu kuni wama gartee ittiin addunyaa kana sobanii dimokiraatawaa of fakkeessanii mootummaa haqa of fakkeessanii mootummaa uummanni filate of fakkeessanii addunyaa sobaniiti irra gargaarsa ittiin argachuudha jechuudha. Akkasumatti itti fayyadamaa turan wayyaanis akkasuma gochaa turte garuu garaagarummaa wayyaanatii fi garaagarummaan naftanyaa wayyaananii diinagdee fi siyaasaa kontrool gochuu diinagdee fi siyaasaa akkatti galfachuu irratti xiyyeeffatte. Sana irratti nama dura dhaabbatu yes ajjeesaa turte wanna gochaa turte garuu aadaa balleessuu afaan balleessuu tootaalii lafarra buqqisanii lafa isa fudhachuu waan sana keessa wanni sun hin turre. Amma ka deemaa jiru diinagdee fi siyaasaa kontrool gochuu qofa odoo hin taane
saba Oromoo jedhamu kana dhabamsiisu assimilation project aadaa isaa balleessanii afaan isaa balleessanii afaan ofii akka durii sanatti of duuba deebisanii akkasitti biyya isa fudhatanii bulchuu barbaadu. Kana waan ta'eef filannummaan haqaatu haala amma jirutti ta'uu hin danda'u. Maaliif haalli impaayirri sun itti ijaarame? Impaayirri sun humnaan keessattuu saba guddaa akka Oromoo kanarratti ijaarame. Saba kibbaas dabalatee warra akka Walaayitaa, Sidaamaa kana hunda dabalateeyyuu humnaan irratti ijaarame. Humnaan waan ijaarameef sirnichi suni dimokiraatawaa ta'uuf diigamuu qaba. Mana tokko rimmi nyaatee asiin sitti dhimpisu achiin sitti dhimpisu wannoo qabu diiddatuma yoo ijaarte irra sirrii mana sirrii ta'e ijaaruu dandeettaa jechuudha. So isaan amma sirnuma sana itti fufsiisuu waan barbaadaniif jecha filannooni waan addunyaa ittiin sobanii ittiin dinagdee ittiin argatan malee filannoon haqaa kanaas dura hin turre of duraafis jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu filannoo wanni jedhan keessattuu yeroo lolli bakka hundatti waraanni deemaa jirutti filannoo wanni jedhamu hin jiru kijiba. Yoo ta'us ta'e filannoo kijibaati anguma addunyaa kana ittiin sobuu fi ammoo rakkoon addunyaan kun qabdu maal yoo jennu ta'e waan amma deemaa jiru kana wallaalaniiti miti. Nama dhumaa jiru kana arguu dhabaniiti miti. Warri amma westii keessatti warri amma akka Ameerikaa kuni fedhii ofii gaggeeffachuu barbaadu. Fedhii kan gaggeeffachuuf amma akkuma goote biyyatti sana walitti qabdeetuma isaan kana sirreessuu yaaltee akkasitti fedhii ofii gaggeeffachuu barbaadu malee dhimma lubbuu namaa irraa hin qaban isaan. Wanta akka dhimma lubbuu namaa irraa abbaan barbaade yoo dhime dhimma isaaniitii miti. Garuu dhumaatiin Oromoo dhimma Oromooti haa jennuu fi kanaa jechuudha. Dhimma Oromooti. Oromoon dhumaatii ofirra dhaabuu qaba. Kanaafuu addunyaan yeroo tokko wallaalanii odoo hin ta'in oduma beekanuu fedhii isaanii achi fedhii waan guutamuuf jedhu hanga afiyaan fedhii isaanii guuteefiitti rakkina isaatii miti jechuudha. Abbaan barbaade gurraacha wal fixaa jira. Gurraachi wal fixa dhimma isaaniitii miti. Adiin gurraacha wata akkatti ni ta'u. Fedhuma isa jala deema. Gurraacha dhiisa buma fedheeyyuu yeroo barbaadan uummatuma isaaniitiyyuu fedhii biyya isaanii guutachuuf jecha yeroo waan barbaadan godhaniitu jira. Kanaafuu kuni filannoo wanni jedhamu kuni kijiba. Kanaan duras kijiba ture. Ammas kijibuma boris kijibuma ta'uuf deemaa jechuudha. Impaayirri sun hagan diigamnetti filannoo wanni jedhamu hin jiru kijiba. Kan mana hidhaa namni ebeluu hidhamee ebeluu kamuu qabaa kuni akkana ta'e no. Nuti hajjennu Oromiyaa guutuutu mana hidhaa jiraa jira. Okay? Oromiyaan guutuun uummanni Oromoo akkuma jirutti mana hidhaa impaayira Itoophiyaa keessa jira. Okay? Namni tokko gaafa mana isaatii bahee nagaan galuu hin dandeenye. Namni tokko gaafa gada bahee qotatee oomishatee jiraachuu hin dandeenye. Namni tokko gaafa manni isaa irratti gubatu, gaafa qe'een isaa saamamu, gaafa maatiin isaa faca'u, gaafa abbaa fi ajjeefamanii ilmoon alatti gataman, lafarratti kararratti afan, gaafa lafa isa dhabee magaalota akka Finfinnee kana keessa Oromoon durii kadhachuu miti. Nafxanyaatu kadhata. Ardha kadhataaneen Oromoodha. So uummanni kun akkuma jirutti mana hidhaa impaayira Itoophiyaa keessa jira. Ka mana hidhaa isumayyuu warri mana hidhaa jiru namatu eega yoo du'an nama isaan ajjeesa beektaa jechuudha. In beekaa namni isaan ajjeesa warrumaa isaan qabee mana hidhaa kaayetu isaan ajjeesa. Ka karaa irratti ajjeefamee gatamu hoo eenyutu ajjeese? So dubbiin sirriitti balleeftee yoo halaaltu taate, sirriitti ka xiinxaltu yoo taate, okay? Oromoo kamitu arda dinagdeen guddate. Oromoo kamitu arda nagaan biyya isaa qabeessa keessa jiraachuu danda'a. Eessatti hin jiru. Warra nuti Oromoo jedhee afaan Oromoo dubbateeti nafxanyaa waliin Oromoo fixaa jiru yoo ta'een alatti Oromummaa isa beeku. Kan mirga isa kabachiisuu fi falmatu kamitu nagaa qaba.
kamitu qe'ee isa nagaa qaba kamitu namni irra hin du'in maatii isa keessa namni hin du'in kaan hin dhabamin so impaayarri sun akkuma jirutti Oromoof mana hidhaati. Mana hidhaa waan ta'eef Oromoon akkuma jirutti mana hidhaa kana cabsee burkuteessee keessa ba'uu qaba. Biyya isa walaboomsuu qaba. Nagaas ka argatu, tasgabbiis ka argatu. Kan nagaan jiraachuu danda'u, kan lubbuun jiraachuu danda'u gaafa biyya isa ijaarratee mootummaa ofii fedhu ka isaaf ajajamu, ka isa ajaju yoo ta'in, ummaticha ajaju yoo ta'in, ka ummanni ajaju gaafa ijaarrate nagaa argachuu danda'a. Gaafas mana hidhaa keessa ba'uu danda'a jechuudha. So diqqeessineetuma namootuma hidhaman sana qofa isaanii falmoo yoo ta'in Oromiyaa guutuu falmuu qabnaadha. Maaliif Oromuma guututu Oromoon miliyoona 50-60tti tilmaamamu mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa sana caccabsee burkuteessee keessa ba'uu qaba. Manni hidhaa sun impaayera Itoophiyaati. Impaayerri Itoophiyaa diigamuu qaba. Wal laman gaafachiisu. Impaayerri sun agan diigamnetti Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Abbaa barbaadan ajjeesuu danda'u. Abbaa barbaadan bakka barbaadanitti fannisuu danda'u. Namni gaafatu hin jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo akkuma jirutti mana hidhaa jira. Mana hidhaa sana keessa ba'uuf ammoo ijaaramuu qaba. Hidhachuu qaba. Falmachuu qaba. Biyyi isa walaboomsuu qaba. Biyyi isa gaafa walaboomse abbaa barbaade wajjin akka barbaade jiraachuu danda'a jechuudha. Abbaa barbaade fedhii isaatiin kootu as jiraadhe jedhee Amaaraa fi Tigiree odoo hin ta'in adiin Oromiyaa dhaqee jiraachuu danda'a. Aga heeraa seera Oromiyaa kabajetti, aga eenyummaa Oromoo kabajetti, aga aadaa Oromoo kabajetti, aga afaan Oromoo kabajetti Oromiyaa keessa abbaan barbaade jiraachuu gurraacha miti adiin jiraachuu danda'a. Warri tokko amma Oromiyaan bilisoomte jechuun gosa bira balleessuudha. Kun tooftaadha. Siyaasatti ittiin fayyadamanii jechuudha. Ittiin iskeer taaktik yookaan ittiin nama sodaachisan jechuudha. Ittiin sabni biraa akka Oromoo shakku. Warri Sidaamaa akka Oromoo shakku. Warri Walaayitaa akka Oromoo shakku ittiin godhan malee Oromoon takka Oromoon bara otoo ilma nama kabajuu baate otoo ilma nama akka amma nafxanyaan Oromoon bineensayyuu wannoo qaba. Itti dhagahama bineensa ajjeesu malee. So uummata kana fidanii akka waan uummanni kun saba biraa Jibuutti kana fakkeessanii walabummaa Oromiyaa kana xurii dibuu barbaadu. Nama walabummaa yookaan mirga Oromootiif falmu kana xurii dibuu barbaadu shoror keessa jedhu nama saba biraa balleessa jedhu ofumaa saba biraa kan Oromiyaa keessa qubatu fixanii Oromoota ajjeese jedhu. Ofumaa ajjeesanii as fidanii miidiyaa addunyaa irratti Oromoon akkana godhe jedhu. So kana waan ta'eef Oromoon guutummaa hidhaa waan jiru ka'ee falmatee ijaaramee hidhatee taa'ee walirratti ilaaluu odoo hin ta'in bakka hundaatu ka'ee lolachuu qaba, falmachuu qaba, waraanatti itti bobba'e kana ofirra kaasuu qabaa siin jedha galatoomii. Galatoomii walammii Oromiyaadhaa uummata dhaabbotii siyaasaa hooggananiif akkasumas warreen hayyoota qofaa miti gammana hidhaa jiru dhugumatti Oromoo miliyoona 50 yookaan 60 tilmaamamuutu wanni Oromiyaa keessa jiru guututti hidhaa keessa jiranii hidhaa kana keessa ammoo qabsaawanii mana hidhaa kana diiganii bahuu qabanii jechuu nuuf dhaamnu keessatti galatoomii filannoon biyyaalessaa akkuma beekamutti fakkeessuudhaa fi itti maallaqa gurrachuudhaa fi ittiin uummata sobuu fi mootummaa addunyaa sobuudhaaf malee filannoon dhugaadhaa Itoophiyaa keessatti akkuma kanaan duratti gaggeeffamaa ammallee gaggeeffamuuf hin jiraatu jechuu nu yaadachiisuu keetiif illee galata guddaa qabda. Ammallee egaa sagantaan keenya kabajamuuf jaalatamuu daawwattoota miidiyaa waltajjii Oromiyaadhaa walabummaa Oromiyaadhaa akkuma itti fuftetti jirti. Kanumatti aansuudhaan gaa nageenyi Itoophiyaa keessaas Oromiyaa keessaas Boorawaati jira. Daangaadhaan gara daangaattis wallabdeen haalaan hammaachaa deemu jirti. Oromiyaa keessatti lixaaf akkasumas gara wallootiin illee Wallaggaattis akkasuma guutuu Oromiyaa keessatti iddoo tokko malee nageenyi waan jiru fakkaatu. Kana qofa osoo hin taane akka Itoophiyaatti gara naannoo Beenishaanguliin akkasumas gara naannoo Somaaleetii fi Affaariinis walitti bu'iinsi waraanaa gaggeeffamaa jira. Gara biraatiin ammoo karaa kaabaatiin
lolaa mootummaa federaalaatii fi TPLF jedhutti gaggeeffamaa tureenis Itoophiyaan nagaya dhabdeetti argamti. Kanuma gaa biyya ollaatiin Suudaanii wajjinis rakkoon hamaa wal seentee gara waraanaatti ceetee jirti. Dr. Bayaan nageenyi biyyoota biyya keessaattis ta'ee gara biyya ollaatii wajjin Itoophiyaan kan qabdu Oromiyaa keessa jiraatu akkamiin dhufuu danda'a? Maal godhuutu irra jiraata mootummaa biyya bulchaa jiru? San qofaa miti. Uummanni Oromoota akka naannoo isaa keessatti nagaya kana argachuudhaaf maal irratti xiyyeeffachuu qabu? Dhaabbotaan siyaasaa ta'u kanneen Oromoodhaa fi maqaa Oromootiif bakka bu'uun jaan maal godhuu qaban? Xiyyeeffannaa isaanii ta'u akkamitti maal irratti xiyyeeffachuu qaban kan jiru gabaabsimee gaafilee kana deebisaa nuuf laaddaa. Galatoomii obsaa mootummaan maal godhuu qabaa Itoophiyaa keessatti akkam nageenyi dhufuu danda'a jettu kana mootummaan amma jiru kun kan nagaa booressuu mootummaa kana yoo mootummaa ka jennu nu taatu namni nagaa booressu nagaa fiduu hin danda'u. Mootummaan kun nagaa dhabsiisa malee uummataas nagaa dhabsiisa bakka marattuu ibidda qabsiisa malee nama argiteetiin furmaata ta'eetiin nagaa fiduu jenneetiin laaluun nurra jiru keessaa baasuu qabna mootummaa kana. Rakkoo hundee rakkoo nagaa dhabiinsatu mootummaadha. Kana waan ta'eef mootummaan nagaa humaatuu fiduu hin danda'u. Kaamma yoo laalletti hin jenne kaamma TPLF irratti ta'e jettu kun illee isaanumatu loluma isaan beekaa wannoo godhaniin fidani jecha. Inuu nageenyi kun akka boora'eetiin akka babal'ateetiin ammaa tana caalaa guddatu godhu. Eertirallee warri waametiin achi keessa as fideetiin biyya keenya keessa galcheetiin akka uummata fitan Wallaggatti illee dhaqanii akka uummata fitanii fi nagaa akka nama dhoogan kan godhaa jiru mootummaa. Akkuma reef jedhe mootummaan kan nagaa nama dhoogu waan ta'eef haga mootummaan sun jirutti nageenyi hin dhufa jedheetiin an akka nama tokkootti itti namanu. Kanaaf keessaa baasi mootummaa sana nagaa warra nagaa fidu keessaa baasi. Uummata Oromootitti yoo dhufteetiin jette uummanni Oromoo nagaa akka argatuu danda'u warra ganama galgala itti roorrisee tuffatee humna hin qabu jedhee lafa isaa irraa fudhachuuf isa lafarraa balleessuuf hidhateetiin itti ka'e kana akkuma reef jenne san nagaa ofii tiifachiisuu qaba ofii ka'ee mirga ofii kabachiisuu qaba hidhatee ofirraa dhooguu danda'a. Yoo ofirraa dhoogge callaa nagaa ofii argatuu danda'a. Yoo hidhateetiin ka'eetiin ofirraa ganama galgala lafarraa nan buqqiftan lafarraa hin buqqa'u narraa dhaabadhu jedheetiin warra san ofirraa dhaabuu danda'e malee nagaa argachuu hin danda'u. Nageenyi uummata Oromoo harka jirti. Nageenyi isallee badiin isallee uummata harka jirti. Kanaaf nagaa akka fiduu danda'u uummatuma san jecha hidhatanii dammaqanii gurmaayanii ofirraa dhoogu. Nagaa ofii wal tiisu qe'ee ofii tiisu ofii wal hidhuu dhiisu ofii wal ajjeesuu dhiisu mootummaaf argitee ulee ta'uu dhiisu. Amma yoo argiteetiin jette namuma kennatu nama kenna ajjeesa waan takkuun baratamin. OPDO ta'eetiin kan nama kenna hidhu bara Tigree jaratti illee ka qabeetiin qilintootti ergu nama kenna. Kana hundumaa yoo dhiise kana yoo wal ta'e afaan tokko ta'e eetiin jedhe nagaa ofii buufatuu danda'a. Gara hooggantootatti yoo deebite yeroo ammaa kanatti dhugaa nama wanni nama saalfachiisu. Oromoon hooggana hin qaba jechuun hooggana waloo hin qaba yookiin hooggana cimaa qaba jechuun waan nama saalfachiisu tokko. Kana itti yaadaniitiin odoon turre hooggana argitee hooggana yoo jenneetiin jennu hooggana waan hojjetu beeku. Hooggana kaayoo beeku. Hooggana rakkoo beeketiin rakkoo saniif furmaanni maal akka ta'e uummata sanii lafa kaa'uu danda'u hoogganni tokko daddafeetiin dhalatuu qaba. Hoogganni kun immoo argitee akkuma jenne kaayoon isaa walabummaa uummata isaa walaboomsuu uummata isaa ajjeechaa jalaa dandamachiisu akkasiin mataa akkasiitiin ka yaadu ta'utu irra qaba. Yookaan immoo hoogganuma jedhameetiin argitee Itoophiyaa matana ammallee abdii irraan kutannu isma tana karkarsina ammallee abdiin hin jiraa ka jedhu taate sun akka hin dalagamne argineerra. Kanaaf hoogganni dhalatuu qaba. Uummata kanallee gurmeessu, uummata kanallee dammaqsu, uummata kanallee hidhachiisetiin kaayoo walabummaa saniif qopheessu hoogganni jiraachuutu irra jira. Uummanni qophaa'aadha. Uummanni Oromoo har'a ka dhabeetiin jedhe hooggana dhabe, mataa dhabe.
akka kinniisa argitee mootiin qabnee ta'e. Kanaaf kun barbaachisaadha. Hoogganni argiteetiin dhalatuu qaba. Diinni keenya mareef waa'ee filmaata haasaa turre. Miseensota kafaa ollee ka qabeetiin hidhaa galche, kaabaa ollee hidhaa galcheetiin ka jedhe waa'ee filmaata fi miti. Piroojeektii guddaa isaan qaban san nama uummata Oromooti sagalee ta'u, nama waa'ee Oromoo haasawu, nama waa'ee Oromummaa dubbatu, Oromummaa balleessina ka jedhuun nama waa tokko waa'ee maqaa Oromoo dhawu kana Itoophiyaa haasan dura dhaawannoo jedhu isa kana lafarraa balleessina ka jedhu saniif. Abiy Onagiin balleessa jedheetiin martifatee ka'eera. Abashaan rakkoon kenna warra akka Onagi, warra akka TPLF jedhaniitiin argitee wayyaaniti jedhanii warra guddaan isaanirraa diinni isaanirraa dubbatan warra akkasiin mataa akkasiitiin mataa bilisa baasatiin ka'e jedhanii waan wannoo jedhan rakkoon amma dhufe kun hundumtuu ka kutaan jechuun naannoon wannoo godhe TPLF fi OLF fide akka jedhuuf isa san balleessu. OLF yoo balleessine adda bilisummaa Oromoo yoo balleessine nama waa'ee Oromoo dubbatu Itoophiyaa kan hin dubbanne waa'ee Oromoo dubbatu balleessu mataa qaqqabachiisu jedhaniiti. Kanaaf san keessa sagantaa isaanii san keessa waan jiruuf akkuma jiruun argiteetiin nama waa'ee Oromoo dubbatu ajjeesuuf lafarraa wannoo godhu callisiisuuf hidhatti naqan. Hooggana callaan haga dagas ga'utti qeerroolleen bararra qeerroon jijjiirama fide jedhaniitiin qeerroon waggaa 3 dura galataaf dubbatamu sun qeerroon bararra diina. Qeerroo jechuun amma dhiyootana nama qeerroo gurmeessita jedhaniitiin ajjeesantu adamsamaa jirti beekta akka borofaatti qeerroon. Kana jechuun uummanni Oromoo hundumtuu uummata Oromoo kan hundumaayyuu caccabsanii ajjeesanii of jalatti galchuu barbaadan. Kana argitee waan guddaa san yaadee uummanni keenya waan guddaa isaan yaadaniitiin isaan argiteetiin isaan irratti dalagamaa jiru yaadamaa jiru kana beekanii ka'aniitiin akkuma reef jenne san ka'aniitiin nagaa isaanii tiifachuuf balaa guddaa argiteetiin har'aa akka duumessaa uummata Oromoo keenya kanarra marse kana ofirraa hambisuuf uummanni illee kan hundumaa beekuu qaba. Waan as deemu beekuu qaba. Hidhatuu qaba. Qophaa'uu qaba. Ofirraa dhooguu danda'a. Kanaaf argiteetiin nama laafaa tokko maal jedhu maayis muka balbala isaa dura jiru nama biraatti dhufeetiin argiteetiin muka san cabsatee yookaan waan lafaan itti qotatu noo'ee waan akkasii godhata jedhan argitee yookaan immoo qambara godhata jedhan odoo inni achi jiru balbala isaa dura jiru. Kanaaf yoo ufitti laafe yoo abbaan ofii hin jabaatin yoo ofii laafne namni nu tuffata ollaan nu tuffata ollaan nutti roorrisa yoo maraayu. Kanaafuu uummanni keenya jabaatuu qaba humna godhatuu qaba siin jedha kanuma callaan nageenni argamuu ka danda'u. Galatoomii egaa Dr. Bayaan waan gaariidha hin ta'e dhugumaa silaa mootummaan kun nagee barbaadu ta'e nageenyi hanga boroo kana eeguun irra hin jiraatu ture. Mootummaa kanaatu nagee boreessu isaatu ifitti ragaa bahuu jira. Kanaaf hanga mootummaan kun jiru Itoophiyaa keessas Oromiyaa keessas nageenyi hin jiraatu jechuun waan danda'amu ta'ee jira. Nagee kana fuudhaaf manni immoo tokkummaa jaalala wal ijaaruu qabsoo irratti tarsiimoo kaayachuu yoo kanneen kana qofa godhee gara nagayaa Oromoon nagee argatee waggaa dheeraa jiraachuu danda'a jechuu keessaniifis yaada bareedaadha. Dabalataan ammoo keessattuu dhaabbotan siyaasaa dhugaadha. Namoota gara dhaaba qabanitti wal ijaaranii ifumaa dantaa ofiitiin akkasumas mootummaa wajjin walitti bu'uu malee kan sabaaf walabummaa bilisummaa Oromiyaatii fi bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaatiif osoo quuqaman ta'ee hanga Oromoon faca'ee dhiibamee rakkate kanaa'uu hin eegamtu taate. Kanaaf ammoo mataa walitti qabachuun hoogganaan tokko keessattuu kan walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa Oromootiif quuqamee jaaree uummata kana fuulduratti rakkachiisuun jiraachuun uummanni keenya kanaaf sababa ta'uun tokkummaa barbaachisa kutaan osoo waliin qoodin amantiidhaanis osoo gargar hin beehin jaalalaaf tokkummaadhaan yoo wal cimsan kun hundi dhufuu danda'a. Kanaafuu kun xiyyeeffannoo kan namee fi irratti hojjechuun hayyootaas qeerroof qarree uummata Oromoo maraa'uu kan ilaallatu ta'a. Kanatti aansuudhaan gara xumuraatti dhufaa jirra.
haala nageenya dhabuu Itoophiyaa kana erga laalleen boodatti mee obbo lammii Oromiyaadha gidduu seenummaa humnoota biroo kanneen dhimmi isaan ilaalanii gara keessattuu ministeerota garee biyyoota torbanii biyya akka Ameerikaa, Raashiyaa fi Faransii fi biyyoota kanneen kana fakkaatan waa'ee lola Itoophiyaa keessa deemaa jiru ilaalchisee dhiibbaan isaan mootummaa biyyattii kanarratti fidan kan jettanii yaaddan ni jira. Ibsa isaan laatan keessaa kan hubattanii fi kan dhageessanis gareeleen kun mootummaa biyya bulchaa jiru kanarratti dhiibbaa akkam fiduu danda'a yoo fidan mee gabaabsii nuuf deebisaa. Ayee galatoomii obsa akkuma dura jedhe warri wastii kun really takkuma eenyuyyuu dhimmanii eenyuyyuu rakkatanii wagodhan hin beekan. Yeroo hunda yeroo wagodhan waan fedhii isaaniitiin walitti hidhatu qofa godhu. Amma tasgabbiin naannoo gaanfa Afrikaa kuni isaaniif gaariidha. Amma bakka Jibuutis waraanni isaanii ni jira. Bakka adda addaa even Somaaliyaa keessas akka tokko waraanni isaanii ni ture. Even Kenya keessas waraana bobbaasan achitti leenjisuu Afrikaan Command ka jedhan naannoo sana haa to'atu humni jira jechuudha. Hawastii kun keessattuu Ameerikaa kun even China illee achi gamas jirti jechuudha. So addunyaa kana yoo laalte isaan tokkoffaa siyaasa isaanii, biyya isaanii jechuudha. Diinagdee biyya isaanii, security biyya isaanii sana jala deemu jechuudha. So naannawa kanatti Middle East kana to'achuuf gartee jiru keessa maali waan jedhan sana kanaan dura odeessan sana sirriitti to'achuuf geopolitics naannawa sana akka inni tasgabbaa'u akka inni gartee namni walitti wannoo hin jenne akka isaaniif tolutti jechuudha. Akka Oromoof tolutti yookaan ammoo akka Sidaamaaf tolutti yookaan ammoo akka Walaayita no akkasii miti. Yookaan akka biyyattummaayyuu akkuma biyyaattu akka biyya sanaaf tolu osoo hin ta'in akka isaanii tolutti waan hundaa'e jechuudha isaan. So waan godhan kana hundaatu ammas ilaali nama dhumu kana sila namni yoo dhugumaan namaaf ka dhimmu ta'e nama ajjeesaa jirtu dhaaba no hin jedhan isaan sana waan akkasii keessan seenan isaan ka jedhan tasgabbii akka amma isaanii even though uummanni kun filatamee dimokiraasiin jiraatee filatamee mootummaa ta'uu isaanii akka isaan humnaan ol dhufan oduma beekanu akka mootummaatti wajjin diil godhu jechuudha wajjin haasa'u jechuudha. So yoo wajjin haasa'an kana yeroo baay'ee isaan amma embaasii Ameerikaa fa'aa maalii kana fa'aa Tiwiitarii irratti Feesbuuk irratti yoo argitu wanni isaan jedhan maali nuti yaada dhiyeessina malee dhimma biyya tokko keessa seennee akkanatti bulchi kan akkana godhi hin jennuu jedhe. Maaliifi hattuusaa ta'u maafiyaasaa ta'u ummata isaasaa fixu aga fedhii isaanii guutetti itti wannoo jechuutti dheekkamuu yookaan ammoo itti duuluu hin barbaadan hin fedhan fedhii isaanii maaliifi fedhii isaanii tuqa jechuudha. Fedhii isaanii waan tuquuf jecha suutuma jedhanii aba waan kana tasgabbeessi akkana godhi jedhu malee maafiyaan kun nama fixuun maafiyaan kun Tigraay keessatti wannoo gochuun Tigraay amma wanti afarfamtee wannoo jettuuf maal tokkoffa namni waan yeroo baay'ee hin galleef jiru. Warri Tigraay kuni waggaa 27 guutuu impaayera sana bulchaa turan. Chaanalii adda addaa qabu addunyaa kana keessa. Foreign relation kana keessa turanii bakka adda addaa turanii. So kanaafi isaanis ammallee ijaaramanii waan jiraniif jecha diinagdee waggaa 27 saaman sana harka waan qaban jecha influence adda addaa bakka adda addaa harka keessatti waggaa 27 naqatanii waan jiraniif jecha dhageettii argatanii jechuudha. Dhageettii argatanii namni hundaa waraanni uummanni Tigraay dhume waraanni akkana gaggeeffamu jira maaliif jedhamuuf kanaa jechuudha. Kanaan alatti dhimma Ameerikaa yookaan ammoo dhimma Firaansi yookaan ammoo dhimma Biriitishiin miti isaan fedhii ofii gaggeeffatu. Kanaafuu deddeebine hajachaa jiru maali? Abbaan barbaade waan barbaade maafiyaa
gruupii abiyyi sun naa jedhu haa baatu sun dhimma kenna miti. Isaan impaayera sana walitti suphanii oofuu barbaadu. Tasgabbeessaa jedhuun malee ofii tasgabbeessuu fi yookaan ammoo akkana godha akkana jechuu hin barbaadan. Maaliif dhimma biyya tokko keessa seenuu hin danda'an. Dhimmi Oromoo dhimma Oromooti. Dhimmi Oromoo dhimma Ameerikaatiin miti. Dhimmi Oromoo dhimma Biriitishii miti. Dhimmi Oromoo dhimma Firaansitiin miti. Dhimma Oromoo qofa. Furmaata katti barbaadu Oromoodha. Ameerikaan dhaqee Oromoof loluuf hin ta'u. Firaansi dhaqee Oromoof loluuf hin ta'u. Eenyu Oromoof loluuf hin ta'u. Maaliif namoota fedhii ofii jala deemu. Kanaafuu Oromoon fedhii isa jala deemuu qaba. Fedhii mirga isa kabachiisu, fedhii biyya isaarratti abbata'u, fedhii diinagdeen guddachuu, fedhii siyaasaan guddachuu, fedhii afaaniin guddachuu, fedhii dippiloomaasiin guddachuu, fedhii biyya ta'u, fedhii nama ta'u, fedhii akka namaatti kabaja isaan malu argatee jiraachuu isa sanatti xiyyeeffachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu isaan haasa'uu baatanii sana dhimma Oromooti miti, dhimma Itoophiyaati, dhimmi Itoophiyaa ammoo dhimma Oromooti miti, dhimmi Itoophiyaa dhimma naftanyaati. Kanaafuu achitti dubbiin adda baatiisin jechuu fi galatoom. Galatoom obboloonni Oromiyaadha. Waan uummata Oromoo marsaa miidiyaa Oromoo irratti yeroo dheeraa sobamaa turanii adda nu baasaa turte. Kanumaaf egaa kabajamoo fi jaalatamuu daawwattoota miidiyaa walabummaa Oromiyaadha. Akkuma beekamutti egaa jidduu torbaan kana ijoo marsaa miidiyaa addunyaa kan taa ture garee biyyoota torbanii ministeeronni walitti dhufanii ibsa waa'ee Itoophiyaa irratti kan jechaa turanii odeeffannoo dogoggoraa namoonni nu barnee uummata Oromoo burjaajisaa turan. Kana wal qabatee akkuma keessummoonni xiyyaarraan darajaa akka jettu obbo Lammii Oromiyaadha. Ministeeronni kun akka itti dubbatan yookaan yaada dhiyeessan mootummaa tokko wajjin akka mootummaatti yaada dhiyeessuu danda'an malee dhimma biyya tokko keessa galuu hin danda'anii jechuudhaan addaan nu baase. Kun ammoo bakka faayidaan isaanii jirtutti uummataa wajjin yeroo uummanni mootummaa tokkotti duulee mootummaan sana ammoo humni isaa daddabaa dhufetti uummata jiraa dhaabbatanii ammoo karaa tarkaanfiitti aanutti keessa galuun ammoo kun dhawatumaan waan dhufu waan mul'achaatis ture. Kanuma kabajamoo fi jaalatamuu daawwattoota keenya hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaadha. Gaaffii deebii keessummoota keenya arraantanaa kanuma golamna. Osoo hin golamneen dura immoo keessummoonni keenya dhaamsa isaanii yaada isaan qaban akka dhaammataniif carraa isiniif laaddeetiin gara xumuraa deebina. Mee Dr. Bayaan uummanni Oromoo tokkummaa irratti qabsoo isaa fuulduratti akka amma keessa jiru irratti waan godhuu qaban gabaabsiitii yaadni qabdu yoo jiraate itti nu dabali. Ayyee galatoomii dhaamsi an qabu mareef dubbanne sani uummanni Oromoo tokkummaa isaa qabaachuu barbaachisaadha. Tokko ta'uu qaba, wal bira dhaabatuu qaba. Balaa guddatu as deemaa jira. Balaa kaas dura argine caalaa as deemaa jira. Kana beekkateetiin ka'eetiin gurmaa'ee hidhatee hooggana of keessaa baafatee balaa isarraatti deemaa jiru kana ofirra qolatuu qaba jedha. Kanuma kaa itti qophaa'uu qaba. Uummanni keenya rakkoo dhufuu hunda kar'a siif dhaabanna mootummaa keeti ka jedhan mootummaa naannoo Oromiyaati ka jedhan kun mootummaa keeti miti. Mootummaa soorataa jiranii miti. Warruma kaleessa wayyaanee jalatti waggaa 27 si ajjeesaa siidhaa si saamaa turan santu ammallee saamichuma san fedhii isaanii san fedhii diinagdee ka qaban ekonomii ka qaban kana hunda ofii guuttachuuf mana ittiin ijaarrachuuf boosirraa nyaataa siidhaa ayoo siidha boosirraa nyaataa si ajjeesaa atiin jiranii jijjiiramni homaatu hin jiru. Namni jijjiirame hin jiru. Namni ammallee achirra jiru nama wayyaanee jala taa'eetiin si ajjeesaa ture santu wayyaanee san ofirraa kaasee bakka wayyaanee fudhate san malee bakka Tigree fudhate san malee ka biraati miti. Jijjiiramni jedhanillee jijjiirama sobaati. Qeerroo keetillee ijoollee ta'e ka 5,000 ol itti wareegamteetiin jijjiirama maqaa kana fidde isaan harkaa fudhatanii har'a qeerroo sanuu diina godhatanii eetiin ajjeesaa jiran warra isaan mootummaa kanaanuu asiinuu isaan ga'isan ijoollee ta'e ijoollee kichuu lafaa fixaniitiin. Kana waan ta'eef mootummaa san hin amanin mootummaan sun keeti miti filmaata kanas hin amanin filmaanni dhugaa hin jiru akkuma atuu beektu akkuma atuu dhageettu akkuma olola sitti oofan ka biraan jiru nu filadhaa jiran kana waan ani isinitti himu hin jiru ganda keessa deemanii ka biraan jiru kama jiru kana filadhaa kanuma ka filattan jiranii
dirqiin waan jedhan filmaanni homaatu iyyuu hin jiru. Kana waan ta'eef filmaanni isin qabdan gurmooftaniitiin argitaniitiin humna naftanyaa kan akka haarawaatiin ijaarameetiin akka bara miniliksan weerara uummata Oromootirratti biyya Oromootirratti godhaa jiruu fi as deemu kana ofirraa qolachuuf tokko taataniitiin afaan tokko taataniitiin qophooftaniitiin rakkoo isinitti dhufu kana ofirraa tasgabbii akka argattan godhuu tasgabbiin isin argattan harka keessa jirtii haga impaayirri sun diigamutti nagaa homaatu tasgabbii homaatuun argattanii gaa badhaadhina homaatuun argattanii badhaadhina afaanin isin soban waan isin maqaan badhaadhina hoo jedhan isin hundumtu waan duroomtu yookiin waan badhaadha taatu isinif fakkaata akkasii miti kun afaanuma isaan ummataan sobaa turan bara Tigree san ani misooma jedhan misoomni isaan odeessan ka isinii waa godhen argine warri misoomu warruma si ajjeesu kana si ajjeesanii misooman warri amma badhaadhina jedhu kun illee warruma paartii santu si ajjeesee si saametiin badhaadhina san argateetiin jedha malee durooma malee ati homaa duroomi hin jirtu kun waan siin sobani kanaafuyyoo abdiin keessan isinumaa hoggan of keessaa baafadhaati ittiin ofirraa rakkoo kana ofirraa qoladhama jedha galatoom. Galatoom egaa Dr. Bayaan yaada keetii fi akkasumas gaafiilee teenyaaf gaafii deebisaa nuti godhuu qofaatiif guddaa galatoomi. Mee obbo Lammii Oromiyaadha. Mee gama keetiin dhaammannoon kee hawaasa keenya yookaan daawwattoota keenya bira kaayachuu barbaaddu. Galatoomi obsa anka jechuu barbaadu dhumarratti akkuma durattis jenne addunyaan kun har'a rakkoo mataa isii qabdi. Rakkoon koronaa ni jira. Rakkoon waldhabbii adda addaa amma karaa Yuroop kana Raashiyaa fi Yuroop yookaan neetoo jidduus ni jira. Bakka adda addaatti addunyaan tun rakkoo mataa isiitiin qabamtee jirti. Warri aardha nafxanyaan aardha Oromoo ajjeesaa jiru kun impaayera durii deebifna jedhu kun warra haleessaa ala kana keessa ture jechuudha. Warra amma akka fakkeenyaaf Biraanuu Naggaa isaan kun asitti deebi'anii akka kanaan dura kadhatanii jiraatan sana jiraachuu waan hin barbaanne jecha addunyaan ammoo waan biraatiin waan qabamteef jecha uummata kana tumnee akka barbaanne goonee mana wajjin gubnee dhabamsiifnee impaayera sana deebifna jedhanii warra deemaa jiranitu har'a impaayera sana harka qaba jechuudha. Maafiyaa sanatu maafiyaa akkasitti yaadu. Maafiyaa gartee addunyaa kanas beeku. Haala addunyaa kanas beeku. Bakka addunyaan kun itti namatti dubbattuu fi namatti hin dubbanne hunda warra hubatutu uummata kanaarra fixaa jira jechuudha. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo filannoo biraan qabu. Filannoon inni qabu tokkoffaa ijaaramuudha. Lammaffaa hidhachuudha. Sadaffaa wal gargaaru wal bira dhaabbachuu bakka hundatti yoo kutaan tokko ibiddeetti qabatu kutaan kaan taa ilaaluun qabu hundinuu ijaaramee neetwoorkii isaa hariiroo isaa uummatee diina kana ofirra kaasee biyya isa dhuunfachuu qofa. Ka isa baasu kana malee wanti biraa tokko hin jiru. Karaan hunda yaalamee jira. Itoophiyaa fi Oromoo wajjin jiraachuun abadan hin danda'amu. Yaalame waggaa 150 yaalame hin danda'a. Ittuma dhume malee Oromoon ittuma dhume wama argachuu dadhabe. Keessattuu amma kadhuma kana wanti ta'ee ijaaramaya dhabu, instituushinii cima dhabu, ijaaramuu dhabuutu qabsoon kun akka harka qeerrootti butamu godhamee jechuudha. So ofitti deebi'ee eessatti rakkina qabna, rakkina ijaaramaya ka jiru guutachuu. Rakkina humna, rakkina waraana ka jiru guutachuu, rakkina diinagdee ka jiru guutachuu, rakkina dippiloomaasii siyaasaa hundaa guutatee biyya isaa dhuunfachuu qaba. Kanuma dhaamuu barbaada galatoom. Galatoom egaa obbo Lammii Oromiyaadhaa gaafii deebisaa yeroo keenuu qoddee hawaasa keenya gaafii si gaafanne bifa bal'aa ta'een deebisuu keetii fi akkasumas yaada qabdu itti dabalattee uummata Oromootiif dhaamachuu keetiif guddaa galatoomaa keessummoota kiyya lamaan Dr. Bayaanii fi akkasumatti illee obbo Lammii Oromiyaa guyyaa har'aan tana turtii gaafiif deebii waa'ee haala Oromiyaa fi akkasumas Itoophiyaa siyaasaa qabsoo uummata Oromootiif haala adda addaatiin gaafiif deebiin wajjin godhuu keessaniif maqaa
miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin isin galatoomfachuun barbaada. Galatooma. Atis galatoom. Galatoomatis obsa. Galatooma isin jecha egaa kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota daawwattoota miidiyaa walabummaa Oromiyaadha biyya keessaa fi biyya alaa turtii keessummoota keenya lamaan arraantanaa obbo Dr. Bayaan Sheekuu fi akkasumatti illee obbo Lammii Oromiyaatti wajjin taasifnee haala Oromiyaa keessa jiru haala rakkoo wal qabatee jiru haala adda addaatiin gaafii hayyoota xiyyaaf dhiyeessee deebisaa adda addaatiif akkasumas yaada isaanii isiniif dhiyeessan kanarraa akka waa hubattan akka waa barattan abdii guutuudhaan qabam. Sagantaan keenya arraantanaaf kana fakkaataa kanarratti hin goolabam osoo sagantaa keenya hin goolamne dura irra deebi'an mallee warri amantaa musliimaa hordoftan mara keessanuu baga ji'a ramadaanaa hijiraa waggaa 1442 itti isiniin ga'e isiniin jecha warra baranaa hambareedduu isiniin jecha guyyaa akkasumas halkan gaarii isiniif haa ta'uun dhammannoo biyyaa qophicha kana kan isin faana ture an obsaa Ridwaaniin nu daawwachuuf nu hordofuu keessaniif galata qabdu galatooma.